Ama si banaa jira. Irra taa'e lubadan irra taa'e irra si banaa jira. Okay, ba. Ijoollee Oromoo akkam jirtu fayyaa keessanii? Haasaa tokko haasa'aa turreetu hin gargar cite. Kanaaf ani banee yaada koon xumura jedheetanii gurbaa tokkotu gaaffii na gaafate. Mee seenaa jirtu? Mee natti agarsiisaa mee? Natti agarsiisaati ittan fufaati. Namatu gaaffii na gaafate. Namni gaaffii na gaafate maal jedhee waa'ee hiikkachiisuu kana maal jettu maal jettaa jedhee peejii isaa irratti na affeeree jennaani yaadan kenne. Yaadi ani kenne waa'ee abaawona hiikkatu jedhanii lammaafaan dubbatanii kana seriously ilaaluutu nurra jira. Isaan maal jedhu namni kan biraa immoo maal jedha attamitti hubatama isa jedhu kana ilaaluu qabna. Yaada keenya dadarbachuu qabna kan jedhuudhaanini amma akkuma tasaatan peejii namaa keessa galee namni na affeeree naan haasa'e gargar cite. Abbaan isaa dhiisee naanin yaada kana utuu hin xumuriin fannisee dhiisuu hin barbaanne. Kanaaf inni amma kan koo kana banee haasa'aa jira jechuudha. Yaada kan hin kenneefi maal wayya kan jedhu na gaafate abbaan isaa. Yeroo waa lama na gaafate waa'ee Kamaal Galchuutii fi waa'ee hiikkachiisuu isa jedhu. So amma waa'ee hiikkachiisuu irratti maalin jedhe biyya lola keessa ture tokko, biyya cunqursaadhaaf cunqursamaan keessa ture tokko, biyya koloneeffataadhaa fi kan kolonii jalatti kufe tokko keessa namni walgitu tokko dhaqee yeroo inni tokko moo'ee inni tokko mootummaa fudhatu oppositioniidhaan wajjin hojjenna yeroo jedhee mootummaan yeroo affeeru seeruma isaa qawwee lafa kaa'u jechuudha. Qawwee lafa kaa'aniitu nagaadhaan hojjenna jedhanii agrimentii keessa lixanii jennaani nagaadhaan hojjetu qawwee lafa kaa'u jechuudha. Argumentiin Abiy faa Lammaa afaan godhanii karaa kana argiu godhu karaa kana dhufu pointiin isaanii kan inni strongii fakkaatee mul'atu nuyi biyya kana bushaa jirraa. Nagaadhaan kottaa isinii wajjin hojjenna jenneerraa. Eega nagaadhaan nu wajjin isinii wajjin hojjenna jettanii dhuftanii immoo qawwee qabattanii akkamittiin qomoon lama namni qawwee qabate lama wal keessa deemee riskiidhaan wal fixuu dandeenya. Kanaaf hiikkachuu qabdu yeroo jedhanii namatti appiilii godhanii halaalaa yeroo ilaalu namni dhugaa fakkaata. Namni alaa dhufe isaan nagaa barbaadu taanaan biyyi nagaadhaan geggeeffama taanaan biyyi immoo namni nagaa barbaadu nagaadhaan hojjenna jettee walii galtee dhuftee jennaani noormaalii hiikkachuu sirra jira jechuudha. Kun egaa maal fakkaata? Under normal circumstance yeroo noormaalii addunyaa noormaalii keessatti kana fakkaata. Okay, kana amanne egaa. Let us come back to Oromia. Oromiyaatti adeemnu meemma. Yeroo keeziin Daawud faanii filaatii lakkiin hiikkannu jechuudhaaf confrontationalii ta'uurraa akka natti mul'atutti dhuguma nagaadhaan jenneerraa. Dhuguma dhufnee isinii wajjin hojjenna jenneerraa. Dhuguma kana jenneerra. Tole garuu keeziin Oromoo differentiidha. Keeziin Oromooni eega kolonii jalatti kufee waggaa 130 Minilikiin hin hiikkate, Haayile Sillaaseedhaan hin hiikkate, Dargiidhaan hin hiikkate, Wayyaaneedhaan hin hiikkate. Ilmaanni Habashaa dhufeef darba hiikkachiisee hamma haalbee hamma cuubee hamma gajaraatti harkaa fuudhee Oromoo harkaa. Ilmi Oromoo harka duwwaa karaa irratti dhuma. Inni karaa irra fiigu dullaa duwwaa baatee yaa'a. Yeroo laga gama laaltan
yeroo Gondor Goojjaa manzi keessa ilaaltanii Amaarri hamma funyaaniitti hidhatee ijoollee xixinnoo waggaa 11 hidhattee waggaa 10 waggaa 15 kilaashinkoofiidhaa fi RPG baattee karaarra fiiddi. Eenyu hidhatu jirri kun? Afaariin ilaali akka inni itti hidhate. Mee darbaati Wallagga gadi bu'aati Gumuzii keessa deemaa dhaqaa Benishaanguliin galaati biyya Hoojalee keessa ilaalaa hamma funyaaniitti hidhate waxaawutiin. Isa dhiisaa immoo biyya Sumaalee ilaala. Sumaalee hamma funyaaniitti hidhatte. Eenyu dhiira isa gamti kottuu hiikkadhu kan jedhuun. Kan isaan irratti duulanii hiikkachiisanii ilmaan nabashee dhufaaf darba ilmaanuma Oromoo duwwaa hiikkachiisu. So egaa amma argumentiin Daawud fa'aa kan ta'uun irra jiru akkanatti mul'atutti argumentiin isaanii ilaalaa jirana. Kunoo waggaa hamma kana hiikkataa turre. Har'a immoo nus immoo Asmaraadhaa yeroo dhufnu harka duwwaa dhufnee seenne. Garuu biyya kana keessa Oromoon hidhate ture. Xinnoo immoo kan nu wajjin galanii hidhatan jiru. Har'a yeroo kuni haala keenya asseesii goonu biyya keenya kana ilaallu Oromiyaa yeroo ilaallutti mootummaan har'a Oromiyaan geggeessa jedhu Oromoo protecti gochuu hin dandeenye. Kunoo Sumaaleen nama miliyoonii 1.5 buqqisiifte Harargee keessaa. Kunoo Boorana keessaa guyyaa tokkotti eegaa biyyi kun fudhatame guyyaa tokkotti nama 5,000 ari'atame kunoo Keeniyaa seenee. Boorana keessatti akkatti namni dhumaa jira. Kunoo Wallagga keessatti Benishaangul hidhattee amma funyaaniitti hidhattee dhuftee nama keenya fitaa jirti. Oromooni waa tokko nama protectii isa godhu hin qabu. Even Oromiyaa poolisii inni siin jettan illee Oromiyaa poolisii warri siin jettan mataansaa Oromiyaa poolisiin kun mataansaa illee ofii isaatiiyyuu qawwee hin qabu. Qawwee baatee deemu hin qabu. Qawwee xiyyiitii 5 wajjin itti kennanii xiyyiitii 5 yeroo dhumu qawweedhaan hin du'a Oromiyaa poolisiin mataansaa du'aa jira. Tolega eega akkas ta'ee Oromiyaa poolisiin du'aa jira eega ta'eeti. Eega Oromiyaa poolisiin hin du'a ta'e gaarantii maalii qaba sabi kun existaansiidha. Biyyuma lafaarra jiraachuudhaaf gaarantii maalii qaba? Continuous slaughteridha. Continuous genocideidha. Continuous genocideidha. Gaarantii maalii qaba sabi kuni? Mee gaarantii nuu kennaati saba kana dhaqaati mee Oromoodhuma kan jedhamu saba immoo hidhachiisa akka Amaarritti hidhachiisaa jirutti akka Tigreenitti hidhachiistetti akka Affaariin akka Sumaaleen itti hidhachiisutti mee saba keenya hidhachiisaatii nu agarsiisa. Yookiin immoo warra criminalsiisin keessa dhokatee saba keenya qalaa jiru kana isaaniin kunooti tinitti dhiyeessineerra firditti dhiyeessineerra jara kana jedhaatii nu agarsiisa. Waan gaarantii nu ta'u tokko nu kenna. Uummanni kunoo dhumaa jira. Qawweedhuma ishee amma seente kana fuunee itti laannee harka duwwaa teenye borga nama gaarantii maalii qabna nuyi? Isinis oo protectii gochuu hin dandeenye. Wayyaaneen karaa kan biraa harka lafa jalaatiin organizii gootee nama qalchiisaa jirti. Nama gugmaan gug yeeqaan jib yejinnii jib jettu. Eenyu jibiin kuni? Kuni walii galee waliigalteedhaan ilaalamuutu irra jira jedhanii kana irratti insisti gochuuti. Gaarantii irratti insisti gochuu. Yoo ta'u baate hamma namni alaa third partiin involvedii ta'utti. Third partiin involvedii hamma ta'utti dhaabatanii defendi gochuu danda'utu irra Daawud faan. Namoonni baay'een immoo kana gargaaruutu irra jiru. Maaliifi kana keessa gaa ani Daawud faa duwwaatu hin ta'ini Oromoon protectedii ta'utu irra jira. No matter what abbaan fedhe protectii godhu. Yookiin qawwee hidhachiisanii Oromoon protectii ofa godhu. Baala Oromoon nama mini Oromoon raammoodha. Oromoon sareedha. Oromoon bineensa. Lubbuun isa tokko caala biyya Itoophiyaa jedhamtu biyya hattuu sana keessatti lubbuun nama tokko lubbuu isa tokko caala. Harargeen miliyoonii 1.5 yeroo buqqa'u nama miti bineensaa kun hundumtu lafarraa yeroo buqqa'u attamitti ilaaluu dadhaba sabi Oromoo mataansaa buqqa'uutu irra jiru jedhanii yeroo haasa'anii xinnoo isheen qaanfatu namumtuu hin qaanfatu jedha Oromoo ta'ee hiikkachuutu nurra jira jedhii nama haasa'u fa'i jira. Ani baay'een nan qaanfadha nama akkasiitti. So kanaafi kaameraa akkam godhee aboo kaameraa kana. Okay. Kanaaf ani
karaa koo baay'ee rakkisaadhaan jedha. Innaa kana yaadi koo karaa kana natti fakkaata. Karaa kan biraayi karaa kana poointii guddaa qabu Daawud Faan akka itti difeendii of gochuu danda'u. Uummata Oromoos immoo ka'ee duukaa dhaabata. Uummata Oromoos immoo gaaraantii barbaada. There is no question. Dhumuutu irra jira. Lafarraa dhuguu jenosaayidii gaggeeffamaa jira. Ekspertii meeqa taasaa jira bararra. Biyya sana keessatti Oromoo irratti jenosaayidii gaggeeffamaatu irra jira jedheetu haasaa jira uummanni. Yeroo jenosaayidii gaggeeffamutti nama geggeessu nama jenosaayidii geggeessu sana yookiin international community interfere gochuutu irra jira yookiin mootummaan sun danda'ee jenosaayidii kana dhaabuutu irra jira. Kun hundumtuu hin danda'amu ta'ee jennaani maal wayyaga attam wayya. Kana dhugaa qabu karaa kana protective of gochuu danda'u hin jedhan Daawud Faan. Tokko waa'ee Kamaal Galchuu na gaafate gurbaan kun. I don't know gurbaan kun maaliif akka inni kana na gaafateef hin beeku. Garuu I'm entitled to my opinion. Opinionin ko akka Daani'elitti opinionin ko kennuu nan barbaada. Silas dubbadheera. Waan karaa isaa waa'ee Kamaal Galchuu kana opinionin ko namni na gaafate ammatu ana ta'e Kamaal Galchuu taayitaan kennuuf dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifani baay'ee rakkisaadha wanti kun. Ani karaa lama ilaale waa'ee Kamaal Galchuudha. Tokkoffaa lammaanfaani balleessaa guddaa godhanii hin ilaala Kamaal Galchuu shumuu isaaniitiif. An Kamaal Galchuu hin beeku wanta inni godhes hin beeku waan hin beeku hin qabu nama na booddeeti waan hin beeku hin qabu. Haa ta'u malee ani wanti ni ilaalu ala taa'ee kan ilaalu haala biyya keessaa utuu hin ta'in ala taa'ee kan ilaalu tokkoffaa political organizationii dhaaba namatu interruptii na godhaa jiran dhaaba politikaati kan inni fudhatee seene. Eega dhaaba politikaa fudhatee seene utuun lammaafaa ta'e nama dhaaba politikaa fudhatee deeme kana nama dhaaba politikaa fudhatee deeme kana akkuma warra kan biraattaniin discriminating godhu equal treaty godha. Akkuma dhaaba warra garaa garaatti treaty godha. Hin jarjaran xiqqoo yeroon wal shuumuudhaa hin geenye. Yeroon taayitaa walii kennuudhaa hin geenye ganaadha. Kanaafi xiqqoo amma hin jarjaran kanarratti akkan ilaalutti amma warri kan biraanis achi jiru. Isaaniin keessaa fuudhanii fiduun kun xiqqoo ishee waan kan biraa fakkeessaan jedha akka kootti akkan ilaalutti waan kan biraa fakkeessaa jechuudha. Namoota haasa'uu barbaadan jirtu jama qo'aa kanan fitadha yaada koon fitadha tokko kana lammata immoo hamatu ture ala kana hammi ture Kamaal Galchuu durumayyuu Eertiraa kan inni dhaqee fi jedhanii hamatu. OLF balleessuudhaa fi destroy gochuudhaa fi mallas tergee OPDO tergee kana tergee jedhanii odeessaa turan. Inna harka lafa jalaatiin wayyaanee wajjin yookiin OPDO wajjin quba wal qaba ture jedhanii odeessu. Gadheedha isaanii fi dhaaba Kamaal Galchuutiif kun madaansaa gadheedha. Maalii fi maal intimacy akkasii kana all of a sudden yeroo uumanii lammaafaa wajjin dhuguma inni kanaan dura isaan odeessaa turan dhugaadhaa'oo. Moo maayinni isa jedhu nama shakkii nama keessa kaa'a. Kanaafi Kamaal Galchuu har'a fuudhanii achi kaa'uuni maybe dhaaba tokko ittiin laaffisuudhaaf ta'anii jechuudha. Garuu politikaalii likkiinatti hin fakkaatu. Daameejii isaatu benefitii isaarra guddaadha. Daameejii isaa benefitii isaarra guddaadha. Maaliifi amma fakkeenyaaf dhaaba yoo dhuguma political parties kana walqixxeedhaan in ilaala walqixxummaan in tiriitii godha jette isa tokko yeroo keessaa buutee ofitti bittu namni waliin dorgomu kuni tokkoffaa taayitaa sanaa
advantage itti fudhatee warra kan biraa attaakii gochuu danda'a. Dhala namaati. Maaliif ofiisaati maal wayyaaneen gochaa turte bini? 99% moonee jechaa turte bara wayyaaneen. Waan akkasii kana gochuu danda'a jechuukooti. Kanaaf dirree walqixa uumuu danda'uu qabu turan. Lammaafaan dirree bu'aa bayii dirree walqixa jechuun dirree poolitikaa nama hundumaaf walqixa ta'e. Tokko keessaa baasanii ofitti butanii tokko gajjallaatti dhiisuun akka mootummaatti isaaniifis gadheedha. Kanaaf isa kanarratti dogoggora guddaa godhaniin jedhan karaa koo. Ani karaa koo abbaa fedha shuumanii mirga isaaniitiin garuu dogoggora guddaatu jira kana keessa. Amma kamaal yoo nama kan biraa nama taare qabaate chaansii kana dhimmatti ba'e guruppii sana duguguu danda'a waan barbaade gochuu danda'a. Jarri sun gaaraantiin qaban. Okay, nama akkas nuun jedhu fiddanii dhufte. Jeequmsa kuni recipe disaastereeti. Recipe disaasterii namni nuumu. Namni dhugaadhuma nagaadhaan biyya tokko bushaa. Nagaadhaan biyya tokko geggeessate disaaster recipe hin qopheessu. Walitti qimamii balaa buusu tokko walitti hin qammamtu. Qimamii namni liqimsuu danda'u. Qimamii nama hin quuqne. Nama hin hooqqisiifne. Adagaa keessa nama hin buufne walitti fiddee walitti bubuusta malee keemistirii gaggadhee walitti fiddee akka inni wal'aansoo isaan godhanii mo'umsa arganne jinni arganne ni jedhamanii sirbamu kuni akka inni disaasterii uumu beekuu danda'utu irra jira jechuu kooti. Kanaafaniini kan Daawud fa'aa kanan jedhee kan Kamaal fa'aa kanan jedhee. Kanaaf ani this is my opinion. Entirely opinion mataa kootiiti. Muuxannoon qaburraa jireenyaan poolitikaa keessatti dabarserraati ana karaa koo dogoggora natti fakkaata. Kanaga warri haasoo barbaadne nama jiran tokkaate jedhan eenyu fa'i kun. Okay. Ittaanaa Cawaaqaa mana sibu menze sibu okay. Seeni boo. Si ergeeraati. Eewati. Hello. Salam alaikum. Hello. Salam alaikum. Jedhiga. Wa alaikum salam. Akkam jirtu naguma? Alhamdulillah. Galatoomi Bo Daniel. Ya. Opinioni kee fi fayyaa ta'ii. Ani wanni isa tokkoffaa san irratti naasoo barbaada waa'ee waraana hiikkachuu qawwee hiikkachuu irratti. Okay. Ati akkatti keessee opinioni kee keessee ani immoo akka biraatti ilaala. Tole. Akka inni ilaalu maa inni jalqabaa dura mootummaan jira amma biyya amma akkatti describe goote akka mootummaan jirutti. Legitimacy mootummaa kanaa fi Abiyyi fa'aa fi kennuudha. Isaan kun immoo hafteema warra biyya bushaa tureeti an akkasitti ilaala gama koonii karaa tokko mootummaan jira jechuuf hin danda'amu. Atuu tuttuxxeetta akkatti mootummaan hin jirre kan inni agarsiisu biyya mootummaan jiru keessatti namni miiliyoonii tokkoon buqqa'u ilaalcha mootummaa tokko jalatti. Mee gara booddeetti si deebisa. Gara booddeetti yoo si deebise under their watch warra mamma biyya bushaa jirraa biyya qabanneerraa jedhu kana harka isaanii ilaalcha isaanii jalatti Oromoo meeqatu du'e? Oromoo meeqatu miidhame? Oromoo meeqatu torchii ta'e? Isaanuma jalatti. Har'a immoo erguma biyya qabatanii biyya bushaa jirra jedhaniiyyuu isa millions of Oromoo kan buqqa'aa jiru, kan du'aa jiru, kan hidhamaa jiru, hidhamuuyyuu dhiisi, du'aa jiru, buqqa'aa jiru, amma isa duraarrayyuu hammaatee dhumaa kan jiru. Yeroo kana ilaaltu mootummaa isa kamtu jiraatii, mootummaa isa kamiifi legitimacy kennina. Isa kamiifiti kenninee, isa kamiin qawwee hiikkadhu, isa kamiin qawwee hiikkatii jechuu dandeenya. Mootummaa isa kamtu jiraati. Asirratti obboleessa koo dhaggeeffadhu waan tokko hin explain positionii koo baruus irra jira. Ani eenyuufuu legitimacy kun legitimateedha kun illegitimateedha jechaan hin jiru. Kan hin jechaa jiru warri gale kuni mootummaan kun legitimateedha jedhaniitu fudhatanii araaraan hojjennaa nagaadhaan hojjennadhanii isaan fudhatee gale. Ani yeroo isaan ofii isaaniitii fudhatanii galanii perspektiivii isaanii irraa ilaalee naasa'a.
Kun perspektiivii isaanii gama isaanii teessee yeroo ilaaltu akka isaan itti arguu isaanii argumentii isaanii pirezentii gochuu danda'an akka pirimisii isaan irraa ka'uu irra jiruutiin ibsaa jira kan akka isaan itti protectiin of gochuun irra jiru yeroo hiikkadhaa jedhan maal jechuutu irra jira kan hin jedhudha. Si hubateera yaada opiniinii kee kennite si hubateera barsiisni. Daawud Faayi haasaa poolitikaa isaanii ammatti akkaataa isaan itti deebisanii deebii kennaniif kanatti gorsa kenniteef isaan haasaa poolitikaa isaanii karaa nagaa lollayyuu jedhanii galanii qawwee yoo qabaatanii waraana yoo qabaatan biyya keessaa haasaa dippiloomaasii haasa'uu qabu lakkii akkasa jennu garuu in generaalii gaafa ilaaltu keessee akka ilma Oromoo tokkotti gaafa fageessitee gaafa ilaaltu jarri kuni under the watch ilaalcha isaanii jalatti namni guyyaa saafaa qawwee hidhatee giruupiidhaan ijaaramee bahaaf dhihaa fi kaabaaf kibbaan deemee Oromoo kan ajjeesaa jiruu fi Oromoo kan buqqisaa jiru. In what action has been taken as a government, as a legitimate government, akka mootummaa legitimacy qabu tokkotti, akka mootummaa powerii qabu tokkotti, akka mootummaa raayyaa ittisaa biyyaa qabu tokkotti, akka steetaatti, akka mootummaa poolisii qabu tokkotti, seera bulchiinsaa qabu tokkotti actionii kamtu fudhatameera. This is what we need to be look. Amma Daawud Faagalanii haasaa poolitikaatii fi daayilogii gochuudhaa fi karaa nagaa gallee gorsatti kenniteefisi no lakkii inni biraanii kan nuti ni kennu miti amma gaafa laaltu. In generaalii gaafa laaltu akkaataa itti isaan kanaa fi legitimate governmentii kennuun dhawwaanaan. This is my opinion. Na dhawwu in what state, in what government mootummaa biyya bushaa tokko mootummaan qabaa waraanan qabaa amma gaafa isaan jedhani biyya tokko keessatti namni qawwee hidhachuu danda'u mootummaa yookaan immoo raayyaa mootummaa sana jalatti bulu duwwaadhaa jedhanii haasa'aa jiru. Where? Eessa jira? Raayyaa mootummaa biyya tokko keessatti kan qawwee qabaachuu danda'uu fi kan hidhannoo qabaachuu danda'u mootummaa biyya kana bushaa jiru qofa kan isaan jedhani eessa jira mootummaan gaafa namni miiliyoonii tokko buqqee? Eessa jira mootummaan gaafa giruupiin organized ta'e very well organized. Billaadhaa fi mancaadhaan miti kan itti duulaan Oromootti with a sniper. Ummata sniperii baatee konkolaataadhaan geejjibaan bahaaf dhihaa legally lafa jala deemee miti bahaaraan deemee miti yookaan immoo aeroplaaniidhaan gadi roobsaniif miti legally konkolaataatti meeshaa fe'anii bahaaf dhihaa deemanii organizii ta'anii gaafa isaan ummata dhahan ummata ajjeesan sniperii godhanii ummata buqqisanii where is that mootummaan duwwaatu qawwee hidhachuu qaban isaan jedhani where our day eessa turan eessa jiru biyyi amma akka ilaalcha qiyyaattanii biyya shiftaati malee biyya mootummaa qabu iyyuu jedheen ilaaluun biyya shiftaan itti organizii ol ta'e ofiisaatii fi yeroo barbaade dhaqee nama ajjeese yeroo barbaade dhaqee nama fixu keessattuu Oromoo keessattuu ummata Oromoo fixaa jirudha. Kanaafi okay asirratti sin dhaaba ani hojii abiifaa hojjetaaf hin jiru hojii lammaafaa hojjetaaf hin jiru lammaafaan abiifaanii akka mootummaadha eega ofiin jedhanii lijitiidha eega ofiin jedhanii legitimate governmentiidha ofiin jedhanii tokko kan isaan gochuun irra ture warra criminalsii warra deemee Oromoo lafarraa duguugu kanarraa distance of gochuutu irra ture. Lama jara kan expose godhanii nu illegitimate they are illegitimate we are legitimate isa jedhu borderii laayinii draw gochuu danda'utu irra ture hin goone. Karaa sana yoo deemne Afrikaadhumti legit kan ta'e governmentiin hin jiru. Garuu kabeebsaadhumaaniyyuu eeguma isaan jedhaniyyuu leetas asiin isaanoo jedhanii eesuma jedhaniyyuu Oromoodhaaf miti. Oromoodhaaf miti. Tigraay keessa nagaadhaan jiraata? Yes, nagaadhaan jiraataa jiru. Gondoree manzi keessa nagaadhaan jiraataa jiru. Goojaam keessa nagaadhaan jiraataa jiru. Biyyi Habashaa, biyyi Amaaraa, biyyi Tigree nagaadhaan jiraataa jiran mootummaa kan accept godhu. Let them come out and prove themselves to Oromos. Genocide. Anis kanuma siin jechaa jira. Why the action not been taken when akkas Oromoon gaafadhu maaliif actioniin fudhatamuu dide? Only maaliif ka'anii gaafa Oromoon qawweeyyuu qaba yoo jennu hammattiin qabdu kuniyyuu qawwee qabna gaafa jedha isaan dubbatani. No, you cannot arm. No.
ati qawwee baachuu hin dandeessu. No, mootummaa duwwaa qawwee qabata. Gaafa jedhanii gaafa sun dhumaa ture, gaafa sun du'aa ture, maaliif akshinii fudhatamuu dadhabe? Maaliif akshinii dhibe? Maaliif akshinii hin jiru? Kanaafi jaruma kanayyuu mootummaan jira jechuuf hin danda'amaa? That's my argument. Argumentiin gochaa jiru kana amani. Argumentiin meekii gochaa jiru kana. Daawwid faa haasaa dippiloomaasii kan barbaadan fayyadamuu danda'u. Qawwee yoo qabaatanis no nuti yaa karaa nagaa lolla jenne garuu amma gaafa laallu giruuppii garaagaraatti hidhatee jira. So we decide to not disarm ourselves jechuu ni danda'u. But gaafa Oromummaa mati deebitee gaafa laaltu gaafa Oromoon dhumaa dhumaa kumati jette iyyuu bakka biraarraa namni tokko single person Amaara keessaa nama du'u nageenye, Tigraay keessaa naannoo biraarraa nama du'u nageenye, nu biraati miliyoonaan buqqaa, ilmaan xixiqqoon jaartiin haadha manaan karaatti kan deesse, sinaayipariin gaafa rukutamani kan du'ani everywhere. Boordarallee miti barama. Boordara miti bara, amma boordara miti. In Central Oromia, amma naannoo Najjoon amma boordara kamiin ol agarti Najjoon. Boordara isa kamiin ol agarti magaalaan Najjoo. Gidduu jirti bara magaalaa gidduu lamaan jirti. Magaalaa gidduu lamaan kana dhufanii gaafa uummata dhahanii uummata buqqisanii. Meerre mootummaa leejjimentii qabuu fi mootummaan biyyi tokko waraana biyyaa qofaa malee waraanni biraa jiraachuun seera addunyaa irra kamiyyuu hin jiranii gaafa dhiibanii gadi ba'anii dubbatanii waraanni inni of ijaaree asiifachi sochii uummata rukutu kanarratti aakshinii maaliif hin fudhatamne? Maaliif callisani? Isa ilaa kanaafitu ani lammaafaa duwwaan komadhu kanarratti. Lammaafaa duwwaa komachaan jiru. Maaliif political organizations biyya isa kana keessa jiranii hundumti isaanii afaan isaanii qabatanii ilaaluudhaan waa'ee dhumaatii jiru kana dubbachuu dhiisuudhaan waa'ee kana prezentii gochuudhaan waa'ee wal'aansoon kun dhaabachuu isaatiif stagneetii gochuudhaaf warra aktivistoonni biyya keessatti galanii warri biyya keessatti galan hundumtu responsibiliidha kanaaf. Eenyuyyuu kana jalaa gaafatama kana jalaan bahu. Uummanni innocentiin kun dhiigisaa akkasittiin akka bishaanii yeroo dhangala'utti eenyuyyuu itti gaafatama jalaa ba'an jiru. Eenyuyyuu hundumtuu itti gaafatama. Maaliif warri biyya sana keessa jiru amma kan isaan akkasittiin taa'aa jirani ishee mircaa sana keessatti qooda fudhannaadha. Afuuran baafatan ishee mircaa yoo utuu mircaan sun hin dhumin uummanni Oromoo yoo dhume mircaa isa kamiin dhaqu uummanni lafarraa dhume habashaadhumatu wal maratee biyya mo'aa jechuudha moo maayi? Jarri kuni ilaa kunoo mircaatti deemaa jirraa saba keenya fixaa jirtu saba keenya biratti nu xureessaa jirtu gaafa sana nuun dhiyaanne nuun filu namni kun jedhanii kaa'uutarra jira. Yeroo caljettu ko responsibility qabda baratis biyya sana keessa teesse uummanni kee haati kee obbolaan kee shamarran yeroo gudeedaman ijoo ulfi dheengaddalaa kunoo baaleedhaa yeroo ajjeefamtu ulfatu mucaa ulfa ji'a torbaatu ajjeefame baaleedhaa. Kaleessa dheengadda akkasittiin adaabbaadha kaleessa akkattiin namni dhumaa jira. Wallaggaa akkasittiin dhumaa jira. Harargeen ammallee kunoo asabootii har'a galgala nama du'ee jedhan. Mee ilaala. Maa jechuudha kun? Akkamittiin gaa'urfa itti galagalanii hiikkadhaa jiru. Ani waan yaadi keenyaa gala bara. Waan jechaa jiru ani amma ilaalchuma abbaa fedhee jiratti iyyuu Oromoon maaliif dhumaamma yoonaatti? Yes, an kana gaafii hin qaban. Especially warra mootummaadhaa biyya bushaa jirraa raayyaa ittisaa qabnaa poolisii qabna jedhu jalatti maa Oromoon du'amma yoonaa? Why? That's my argument. Maadhuma Oromoon hidhatee? Oromooni. Okay. Oromoon yoo har'ammoo keega. Oromooni. Even at international level. Warrumti jira kana sappoortii godhanii Oromoo akka dhala namaatti ilaalaa jiran. Akka maalitti akka raamootti ilaalu. Deebisii ta'a kun. Yaa naata nan fudhadha. Garuu waan kan biraa seeqa. Waan kan biraa kun deebisii ta'a taanaani. Waan kan biraa. Argumentiin gochuu barbaade obboleessa kiyyaa amma akka namaatti si ilaalaa jiranii. Ani waan jechuu barbaade. Istaatasii kee fudhachuu sirra jira bara. Yoo namni akka namaatti si ilaaletu ani nama jettee nama wajjin haasoftamanii akka namaatti namni tokko sin ilaalu taanaani maal gatii maalii qabare? Gara laayitiittan dhufe laayitii gaarii barbaadu. Innaa kanaafaniini fixeettamoo fixidha fiiti namaaf hin kenna. Nama baay'ee dhufaa jira. Jeeli haa ta'u dabarsi kenna kennan qabu kenniif. Okay.
Okay. Dammeen dhufuu hin dandeessu jedha. Hin baate dammeeni. Eeyu kan biraan. Mee qoy dammeen daganaa yaala. Damme. Damme si ergeera. Hin baate ijoo. Okay, nama kan biraa. Ittaana si ergeera. Oh, dammeen jirti? Ani dhufee obbo Okay, Daani'el dammee ittaanta gaa dammee ittaanta jedhi ittaanati. ulfaadhaa isin hordofaan ture jalqabuma irraa kaasee Eh, yeroon akkanatti fakkaatutti wanti asoftan hundumaa isaa naa fudhatamanaaf nan deeggarasi waa'ee keessattuu waa'ee jeneraal Kamaal Galchuu irratti akka kootti wanti fakkaatu akkaataa itti warri TPLF waggaa 27 Amaaraa fi Oromoo itti wal fichiisaa turanii amma immoo ABO fi kallacha walabummaa Oromoo paartiiwwan alaa galan kana itti wal fichiisan natti fakkaata. Wanti opiniyoon godhan wanti by the way Dr. Abiy faa Dr. Lammaa faa hundumti keenya namni kamiyyuu sochii isaan godhaa jiran kanaan meeteenya ilaalla waa gaarii dhufaa jennee hangama godhan abdii ani eegaa ture. Yeroo kanatti garuu sa'aatiin isaanitti jeneraal Kamaal Galchuu aangootti fidan kuni teknika ittiin ABO karaa biraatiin immoo kallattii garaagaraatiin Oromiyaa keessa sochiin jira jedhamee yaadamu kana ittiin rukutuudhaaf Oromoomaaf Oromoo walitti waan deebisuu natti fakkaatan na sodaadha jechuudha gama koodhaani. Gama koodhaan sodaa guddaatu na keessa jira. Maaliif dubbiin amma dubbii gara numaan walitti numaan qabanii numaan qalanii sadhan sana akka kanatti gara waan deemu natti fakkaata. Maal barbaachise namoonni hin jiranii opiniyoon keessayyuu miseensota hedduu ture namooti baratanii deeninnatii ta'uu kan danda'an humna nageenyaa ta'uu kan danda'an miseensuma opiniyoo duraan yoo turaniiru yeroo kanatti feetanii maa jaal Daawud Ibsaas hin taane aangootti fiduu hin qabu opiniyoon yeroo kanatti. ABO tokkome keessaas KAO keessaas yeroo kanatti maali ofiif nama dhabanii isaanii wajjiniin baratanii yuunivarsiitii irraa eebbifamanii miseensa opiniyoo ta'anii biyya keessa kan jiran hin turre damee nageenyaa ta'uu kan danda'an hin turre maaliif barbaachise yeroo kanatti kun gaaffii godhanaafis. Waluma keenya walitti nu deebisuu fakkaata wanni isaa. Waa'ee du'aatii Oromoo irratti baay'isa wayi erga Dr. Abiy fi Lammaan fa'aa aangootti dhufanii du'a jalqabne miti. Durumaanuu fixaa turanii kan biyyattii akka biyya Siriyaa godhee ofiif nagaatti jiraachuu barbaadu warra kaabaa kanaadha. Eenyu kana beekuun itti jiraata. Isaan sassaabbataniiru, maallaqas kuufataniiru. Abbaan barbaade yeroo barbaadan karaa Somaaliyaa, yeroo barbaadan karaa Benishaangul Gumuz, fedhan immoo karaa Gambeellaa eessaan, fedhan immoo karaa Affaariin kan isaan akkasittiin godhani biyyattiin nuti hin jirru taanaan biyyi jiraachuu hin dandeessu waan jedhaniif jeequmsa kan kaasuu barbaadani naannoo Baddalleetti Amaaraa wajjin walitti buusuudhaaf wanti isaan gochaa turan hundumtuu eenyuudhaaf iyyuu ifaadha. Beekamaadha kuni. Aayidiin isaanii qabamaa ture garuu amma sanaan akkuma isin jalqaba kaasuu barbaadanii jalqabuma jeneraal Kamaal Galchuun humna waraanaa fudhatee kan bahe cabsatee bahe jedhamee hoduun walirratti holola oofuun maaloon kuni durumaan kan turedha. Garuu akkuma isin jettan anattis gaaffii waan tuumu yeroo kanatti fuudhanii damee nageenyaa godhanii aangootti ol baasuun kuni numa wal reebsisuudha moo maal isheenii kan jedhu tokko anaafis gaaffiidha gabaabaadhumatti haa ta'u iyyuu malee fedhu opiniyoonis haaromsa kana itti fufee cimsee isa hojjetu fedhu ABO'n isa hojjetu abbaan barbaade hojjetu qeerroon eenyumaafiyyuu bitaa mirgatti akka hin gorre mirga isaa kabachiisuuf eenyu jalaa akka calli hin jenne beekuu qabanii eenyuyyuu immoo
dhugaan yoo afaan qabanii funyaaniin xiixxii jedhani. Sababa kanaaf bubbulleema yoo ilaalle gaarii taa'ee yaada. Walirratti dubbachuun gaariin ta'uu yaada. Jeneraal Kamaal Galchuu maaf akkas godhee maaf filame jennee otuu yaada kennine walii keenya walirratti nun naqin yoo callisnee tasgabboomne gaarii natti fakkaata. Waa'ee hiikkachuu irratti uummati naannoon biraa kaabi kun hima hidhatanii jiru. Qotee bulaan isaanii illee hidhannaa of harkaa qabaa. Xiyyeeffannaan maali? Abaa'oo yoo ta'e yoo kana daandii xiyyaararraan warri galan hundumtuu harka qullaa galanii gara xiyyaara xiqqooma kan socho'an hin jiru. Sodaa nurraa qabaniirraan kan kan malee rakkoon tokko hin jiru. Sababa kanaaf kanarratti waa'ee hidhannaa hiikkachuu eenyuyyuu hin dhaga'u. Biyya tokko keessaa tokko qabaatee tokko hidhatee tokko taa'annee dhuunu nu qofa miti. Uummata keenya qofatu dha miti. Otuu hidhannaa qabna ta'e amma kanayyuu uummanni naannoo Gumusillee akka kanatti uummata keenya harmarraa ciranii akka seenaa durii waan seenaa keessatti dhageenye jana garuutti geenye jirra. Gabaabumatti obbo Daani'el yoo walirratti dubbachuu dhiifne gaarii natti fakkaata jedhee yaadaan. Adadhabus sadhiisus teenyee yoo ilaalle gaarii natti fakkaata. Obboleesso asirratti namni walirratti dubbatee hin jiru. Kuni loojikaalii akkamittiin deema anaalisisiidha. Ati yaada keetu dhiyeessita. Diskaashiniin kun akka inni itti jalqabe ani yeroon iddoo tokko seenutu namni seeninaan jedhee naan hin seeni. Gaafan seenee jedhutu gaaffii lamaan kana na gaafatee naanini wanta natti fakkaateen dubbadhe. Gaaffii natti waa'ee hiikkachuu kana uummanni dhumataa jira. Gaaraantii maalii saba keenyaa kennu? Yeroo biyyi Tigraay hidhatee jira, Amaarri hidhatee jira, Affaariin, Sumaaliin hidhatee jira. Waggaa 130 kan hiikkate Oromoo duwwaadha. Oromoo kanaaf gaaraantii maalii kennu jarri kun hiikkadhaa yeroo jedhaniidha. Kun immoo logical question. Gaaffii deebi'uun irra jirudha. Kun walirratti dubbachuu miti. Lammata immoo Kamaal Galchuu shuumuun isaanii isaaniif iyyuu gadheedha. Tuqaa diimaa isaanii tuqaa gurraacha isaaniirra kaa'aa hojii isaaniirraa. Tuqaa gurraacha ofirra kaa'uun likkii miti. Maaliif beektaa? Warra siyaasaa politikaa groupsii alaa galan kana dirree qajeelaarra hundumaa walqixxee ilaaluutu barbaachisaadha. Dhiifamatti galee keessan gidduu tanaasaa keessan addaan kutaasaa keessan dammaan qabeen jira. Tiruma isaa gaafa paartii mormituu kana mormituu maal jedhan morkattoota jedhan kana alaa kan waamicha godhaniif isaan keessa galanii isaanii jimmiseensa ta'anii akka hojii hojjetanidha moo walii isaanii of ijaaranii ilma achi nannoomma achi dhaquun nu barbaachisu amma waan nu bira dhanneetu utuma dhaqiidhuma keessa gadi lixaa deemna waan kan biraa keessa waan nu galchine keessa seenaa jirra amma nuyi alaa yeroo ilaallu attamitti ilaallaadha nuyi achi hin jiru objective reality biyya sana keessaa hin beeknu garuu opinion keenya information qabnurraa digestii goone opinion keenya darbataa jirra perspective keenya darbataa jirra jechuu kooti kanaaf issue kana lamaan irratti yeroo haasofnutu ani isa akka isaanii ta'ee yoo ilaali yeroon isaaniin asii achi ilaalu yeroo even plane kennu political plane kennu irra ture dirree wal qixxeellaanne yeroo nama tokko caalchisan nama tokko buusan dikki miti isa jedhu kuni barbaachisaa kun beekamuutu irra jiraadha sii galeera kan biraan immoo hama kanaan dura underground walii wajjin hojjetaa turanii minaamini isa jedhu kanaaf xinnoo ishee irraa of fageessuutu irra ture jarri kuni Kamaal irraa hamma dubbiin booddee shumachuu danda'u I don't have no problem booddee taayitaatti fiduu danda'u har'a garuu kana fakkaata akka nama politikaadhaan ilaalu tokkotti kana natti fakkaata asiin jechaan jiraati isa hiikkachaa isa Oromoo hiiksisan kuni akka kootti noodha kan koo noodha argumentiin Daawud Fayiif dhiyeesse immoo utuun Daawud Faanaan gorsa ta'e biyyuma lafaa keessatti uummanni gaaraantii hin qabne tokko qawwee of harkaa yeroo baasu even poolisoonni isaaniillee xiyyiitii ga'aa hin taaneen dhaqanii lola keessa dhumaa jiru
Even poolisootuma isaanii protect gochuutu irra jira. Kanaaf uummanni Oromoo gaarantiin qabu. Kanaaf qawwee harka isaa keessa galee ilmaan isaa baatee deemu tokko hiikkadhaa jechuun tasa likkii miti. Gaarantii iyyuu gaafachuu danda'u. Maaliif genocide deemaa jira jedhanii provii gochuu danda'u genocide deemuusaa. Provii gochuu danda'u. Maaliif eessatti international court iddoo barbaadde international level yoo dhaqanii arguu godhan iyyuu third party nuuf dhufu. Yoo hiikkattu jettan immoo third party dhufuu qabaa jedhanii arguu gochuu danda'u daawudfaan. Third party dhufu inni dhumaa jirra uummanni keenya dhumaa jira. Lafarraa buqqaa jira dugugamaa jira genocide deemaa jira jedhanii genocide isa jedhu kana confirm gochuu danda'u irra jira. Achirratti dhiichisanii jala muranii isarratti faayitii gochuutu irra jiraan jedha. Galatoomi mee nama kan biraa gashina. Ulfaadha. Baay'ee gaariidha. Dammee kunoo si ergama. Dammeen hin qabdu kaameraa jedha. Kan biraa kan jiru Dooyyoo. Muhammad Tawfiqiin afeeraan. Muhammad Tawfiqiin afeeraa namu. Kaameraan qabu kaa hin ergine yoo inni erge malee afeeruu hin danda'u luma. Hin danda'u. Inni gammee birruu kan jedhamu tokko immoo jira. Guest in this. Okay. Abo jedhi gaama assalaam ati ba'i gaa keessa. Ati baatu malee gashuu hin danda'u. Bayan. Jedhi gaa nagaatti. Yaa isheen utuma udii deegurwa. Ela jedhi gaa kutteeti. Kan biraa barbaanna. Dooyyoo gaa kottu. No, okay. Dammee see meeqa. Dambe. Attam jirtu Bodaaneel fayyaa keetii? Fayyaa keetii ittam nagaadhaa? Jirra hundumtuu nagaa keessanii ati coqqonaa dubartoota irratti geggeessitu kanan dhaabdu jechuudha Nan baacee. Tokkoffaa mata duree baay'ee barbaachisaa fi irratti haasa'amuun irra jirudha kanatti kaastee. Kanaafiyyuu kanaaf hin bane sanaaf hin bane jettee of ibsuutu sirra jira jedhee yaadu baay'ee yerootti waan kanarraa dubbachuun baay'ee nu barbaachisuudha. Galatoon. Amma danda'ametti garuu mata duree sanatti stiikii gooneetu haasofne baay'ee gaarii natti fakkaata. Very good. Amma akka nu hubadhetti waan taasisaa jirtu waa'ee waboon hiikkachuu qabaa fi hin qabu waan deemaa jiruu fi akkasumas immoo muudamuu Jeneraal Kamaal Galchuu fi Koroneel Abbaba Garasuu maalidha implication isaa kan jedhu natti fakkaata. Tokkoffaa waa'ee waboon hiikkachuu qabaa yookaan hin hiikkatu isa jedhu kana haasa'uudhaaf hin jedhamu. Akka nama tokkotti akka nama dhuunfaa tokkotti duraan dursee waliigalteen isaanii maal ture isa jedhu ilaaluu qabnaa yaada. Waa'ee mootummaan jira moo hin jiru inni jedhu nama Muzee Sibuu dubbatu of course waan inni jedhe hunduma isaa wajjin waliigalla. Haalli amma keessumaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru akkatti Oromoon ajjeefamaa jiru daangaan Oromootti miidhamaa jiru obviously questioning dhugumayyuu mootummaan saba kana iddoo bu'ee jiru jiraawoo jedhu nama of gaafachiisa. Sababi isaa mootummaan tikseedha. Saba isaa tiksuu danda'u qaba. Keessumaayyuu akkati biyyi Itoophiyaa jedhamu kun amma bulaa jirutti federaal siistemii kana keessatti itti gaafatama isa duraa saba Oromoof eenyutu qaba yoo jennee fi mootummaa naannoo Oromiyaati saba kanarraa qolachuu saba kana protect gochuu waan itti dhufe irraa deebisuun itti gaafatama isaa kan isaaniiti obviously sabni keenya protected ta'an jiru. En kun immoo mul'achaa jira namni buqqaa jira du'aa jira har'ayyuu even today. So inni mootummaan jira yoo jenneyyuu dhuguma mootummaan jiru kuni kontroolii qaba. Humnumti waraanaa harka mootummaa kanaa jira. Yoommoo harkan jiru ta'e immoo maaliif gadi ba'anii dadhabneen jedhanii isa jedhu inni waan biraadha. Garuu amma mata duree ati fidde kana keessatti toopikiitti stiikii goone obviously mootummaatu jira jennaan addi bilisummaa Oromoo legitimacy mootummaa kana recognize godhe galee yaadan akka yaadutti. Mitiire within topic context kana keessatti. Yeah, garuu okay, just go ahead. I know. I do understand what you mean.
Obviously pointii atama lafa keessu kana hunduma isaa naa gala. Garuu at least qaamni kuni jiraa jedhanii taa'anii wajjin haasa'anii biyyatti galanii. So why hiikkachuu fi hiikkachuun qabanii yeroo dubbannu what was the agreement in the first place? Ani akka namaatti. Waanuma clearii ta'e tokkotu hin jiru. Gaafa walii galanis kana jedhanii waan sabatti himan hin qaban. Himuutu irra jira jechuu koo miti. Jiraachuutu irra ture garuu. Publicize haa godhani. No, dammi asirratti Daawud himeera bara. Kan nu irratti waan irratti kana irratti walii gallee clearly lafa kaa'eera. Nan dhufa isatti Daani'el. Amma garuu rakkinni uumameera. Rakkinni uumamaa jiru immoo xinnoo ta'uudhaaf hin adeemu. Akkuma hundi keenya beennu dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhaaba guddaadha. Dhaaba hidda isaa saba Oromoo keessatti gadi fageeffatedha. Rakkinni tokko mootummaaf adda bilisummaa Oromoo gidduutti amma yoo uumamee fi balaan nutti dhufu balaa xinnoo miti jechuudha. Maal gochuu qabu ammasa jedhu nu dhaga'u yoo ta'eef namni nu dhaga'aa jiru yoo jiraatee fi ani karaa koo yaada koon isinitti hima. Number 1 taa'anii haasa'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Amma addi bilisummaa Oromoo haa ta'u mootummaan Itoophiyaa xiiqiidhaan adeemee mootummaan OPDO ani humnan qabaa meeshaa harka koo jira. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo rukuteen barbadeessa. Seeruma biyya tokkotti qaamni hidhate lama biyya keessan adeemu jedhee yoo ka'e ammas consequences isaa gaariin ta'u. We need to nuuni contextii keenyatti dubbicha ilaaluu danda'uu qabna. Namooti yeroo baay'ee maal odeessu seerarraa odeessu social mediaatti ba'anii. Federal system keessatti biyya tokko keessa qaamni lama ni hidhatu maaloodha jedhu. Yes, we know that, but that is not going to work. Amma piisiin kun cabee jennaan dhumaatii saba Oromooti. Warri rukutuu dhufa amma nama biraa jinuu minu walii keenya rukutuutti dhufna. Kanaafiti waa'ee seeraa duwwaa utuu hin ta'in taa'anii haasa'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Inni lammaffaa addi bilisummaa Oromoos taa'ee haasa'uudhaaf qophii ta'uu qaba jedhee yaada. Akkan dhaga'ettis immoo akka dheengadda OMN irraati qajeela mardaasaa dubbachaa turetti haasa'uudhaaf qophiidha qaamni kun. Amma rakkina guddaa kan ta'e warra social media kanarraati dubbii labsuudha. Propaganda afuufuudha. Warri kutaa jedhanii maqaa waamanii warra nama arrabsanidha. Why don't we discussionis akkasii discourage gochuu koo miti. Amma kun walirratti dubbachuu miti. Wal arrabsaan jirru. Akka saba tokkootti quuqqaa keenya yaaddoo keenya balaan buunaan hunduma keenyatu miidhamuuf jedha gatii ta'e mari'achaa jira. Namoonni tokko garuu afaan yeroo saaqqatan shanee jedhanii arrabsuudhaan afaan saaqqatu. Amma manuma kana keessallee amma titiisa maaloo maal nu fayyada amma arrabsuudhaan adeemu. Isa dhiisi bakka pointii bira argamu. Okay. Kanaafi mari'achuun baay'ee barbaachisaa. Akkasumas immoo booddeetti deebi'anii kaleessa maalirratti walii gallee dhufne. Qaamni adda bilisummaa Oromoo hidhatee jira yoo ta'e jira utuu beekamu qaama kana ilaalchisee waa tokko irratti tu waliin galan taanaan dogoggora guddaatu karaa lamaaniyyuu jira jechuudha. It was not right in the first place. They needed to have some kind of agreement. Inni immoo yeroo rakkinni dhufu kana eenyutu balleesse isa jedhamullee ilaaluudhaaf gadi ba'uu danda'u qaba. Waan qabatamaan tokko. Ani garuu akka nama dhuunfaatti waan natti mul'atu ariitiitu ture. Ariitiidhaanii warri gashuu barbaades ariifatee gashe. Maaliif jedhina gaafa? Isaan reformii isa jedhamu kana jijjiirama kana saffisiisuu barbaadaniiru. Ariifatanii waa gochuu barbaadaniiru. Kan sabni Oromoo immoo utuu abaa'oon waa'een abaa'oo deebii tokko hin argatiin abaa'oon qaama kanaan ta'in gara fuulduraatti adeemuun rakkisaa akka ta'e arganiiru. Hin yaadattu yoo ta'e Amboo irratti yeroo Jawaar dubbataa ture fooqii irra dhaabatee dubbataa ture dargaggooti Amboo qeerroo maal jechaa turanii abaa'oo jechaa turan. Dhaabni kuni isin dhibaas nama keessatti hidda gadi fageeffateera. Jawaar iyyuu haasaa isaatti fufuudhaaf maal jedhee right now amma yeroon isinitti haasaa jiru kanatti pirezidaanti Lammaanii Eertiraa jira Daawud Ibsaa wajjiniin haasa'uudhaaf jedhe. So wanta biyya keessa jiru tasgabbeessuudhaaf yeroo fudhatanii utuu haasa'in bor rakkina dhufutu considering godhin ariifatanii galuun tureera. Rakkinni keenya tokko isa kana. Kanaaf amma immoo rakkina uumame kana akka wal nun ficcisiisnetti
akka hin dhumnetti haasawuudhumaan jedhan solutionii biraan jiran jedhu. Keessumaa yaadinni akka nama tokkotti anatti mul'atu qaama hidhatee jiru kana qaama Oromiyaa tiksutti masakuudhaan jedha. Dabaluudhaan jedha. Siigalee kanaachi OPDO tabaa'oo hiikkachiise abaluu tabaluu moo inni jedhu eenyuun iyyuu hin fayyadu. As keessatti mo'aaf mo'amaan hin jiru. Wiinarii fi luuzarii. Dame. Achirratti dhaggeeffatu. Dhaaba Oromiyaa bulchaa jirutti security Oromiyaatti masakuudhaan itti jettu karaa alaa hin fakkaata. Garuu yeroo dhaqanii dubbiitti gadi ta'anii dubbatanitu Daawud dhiyeessee Daawud faan maal jedhu isaan argumentii qabu. Kanaan dura nama nu miidhaa ture achi keessa jira, nama qimii nurraa qabu jira, nama kiriminaalsii jira, harki isaanii dhiigi kan laaqqatee jira. Warra akkasii kun ilaalamanii keessaa bahuu qabu. Ijoollee keenya wajjitti gashanii nu jalaa fixuu danda'u kan jedhu sodaatu jira. Plus amma gartee yeroo achitti galanii isaan amma ABO'n experience gadhee qaba yeroo naayiniitudha. Kaampiitti galaa waan tokkoon taatanii gaarantii isin ilaannaa. Even warri gurguddaan Ameerikaan Isaayyaas waa gaarantii jedhanii achitti gashanii ijoollee gadi guuranii dubuu gadi. Jechuun poolitikaa keessatti gaarantii waan jedhamu kun baay'ee ulfaataadha. Si'a baay'ee kanaafituyyuu third party ergu. Biyya Afrikaa kana keessa iddoo baay'ee dhaqi lafa akkas lolliif jeeqamsi qomoo lama sadii gidduu jiru UN'tu interfeerii godha. United Nations keessa deene dhaqanii namoota qaama bilisa ta'e tokkotti qaama iddoo sadanuu arfanuu keessa hin jirretu alaa observeriitu dhaqee ilaala kana. Tokkoffaa yeroo withdraw godhanii yeroo hiikkatanii yeroo hidhatan hundumaa qaama ala dhaqee eenyuun iyyuu hin loogne eenyuuf iyyuu loogii hin qabnetu dhaqee gidduu lixa. Waan akkasii kana invaayitii gochuudha gaarantii gaafachuudha karaa baay'eedha kan isaan arginu gochuu danda'an. Oromoon hiikkachuu huntuu irra hin jiru in the first place. Okay, karaa biraa gaa ani yaada kooti inni kuni sirriidha. Karaa biraa waa'ee muudamuu jaroota kana lamaanii toopikii ati fudhattee gadi baate keessaa tokkodha. Mee gabaabaadhumatti waa jedha achi keessatti. Jarri kun eenyudha isa jedhutti deebinee ilaaluu nu feesisaa jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu fi Koroneel Abbaba Garasuu namoota OPDO keessa turanidha. Loltuu OPDO irra turanidha. Inni obviously beekamaadha deemanii adda bilisummaa Oromootti makamanii rakkina tokko tokkoon immoo gargar deemanii dhaaba biraa ijaaraniiru. Kan isaan amma biyya keessattis deebi'anii galanii akka dhaaba biraatti malee amman beekutti akka OPDO yookaan ODP'tti natti hin fakkaanne. Miti, you are right. Mitire gaafa galanitti kallacha walabummaa Oromiyaa jedhamee dhaabii dhaabbatee kan Jeneraal Kamaal Galchuutiin geggeeffamutu biyyatti galee hin beekan. Afeerraa nama hundumaaf godhame fudhatee. Waan nama jechuuf taa'u kana utuu Jaal Daawud Ibsaa muudames nan jedha jechuudha. Sigaleera. Kanaaf amma qaama biraa tokko in fact situation complicated ta'e kana booda baay'ee nutu jiru. Warra afeeramanii jiran kana keessatti rakkina adda addaa wal rakkisanii biyya ormaa keessatti wal lolaa turuun isaaniitu beekamu. Fuudhanii qaama isa tokko ariitiidhaan muuduun sirriidha jedheen fudhadha. Personally, honestly speaking. Nama muuduun amma miti yerootti dirree dimokiraasii san bal'isna jedhame kana bal'atee elekshiiniin feeriidhaa fi dimokiraatikii ta'ee akkasumas immoo firii ta'e tokko geggeeffame namni waan fudhatee barbaade shuuma. Amma garuu argitee fakkeenyaa fi sodaan ofii kootiif qabuun sitti haala amma muudamuu ta'e kana keessatti. Obviously sochiin amma adeemaa jiru keessumaa kan adda bilisummaa Oromoo loltuun jira kan jedhamu karaa dhihaati. Mitiire? Am I right or wrong? Jarri kun immoo jaallannus jibbinus dhossinus ala baasnee dubbannus rakkina walii wajjiniin qabaataniiru. Miti? Waan baay'ee. Amma erga isaan responsibilii ta'anii security Oromiyaa irratti responsibilii ta'anii xinnoo baayasiin jiraate biased ta'anii eeggannoo utuu waliin godhin warri kutuu isa jedhamutti adeemama jedhinan sodaadha. I am afraid. Kun immoo Oromoof Oromootu wal rukuteetti dhufa. Kanaaf
Dooktar Abiyyi fa'aa keessumaa mootummaan naannoo Oromiyaa muudamuu amma godhe kana hin dogoggoree akka ilaalcha dammeetti hin ariifate. Utuun ilaaleen Muhammad dhiifama guddaa naa godhi. Nama akka keetti haasa'u wajjin haasa'uu hin danda'u. Ati nama arrabsu malee haasa'uu hin dandeessu. Discussii gochuu hin danda'u. He cannot talk. This guy is just abusing everybody. Damme warra akkasiitii fi iddoon kenniniif. Isaanis Maali amma dhaggeeffadhu dhaqinaariin. Isaanis ilmaanuma keenya. Wallaalummaadha. Ilmaanuma keenya hin gorsfanna. Naagala garuu maal achin ilaalinati. Easy. Maal seete Daniel? Daniel, okay. Mana arrabsu baay'ee jira sirra. Nan dubbisa bara. Garuu hin ilaalu achi. Ani akkattiin hojjedhu. Akkin itti opereetii godhu abbaan fedhi waa arrabse ani saanti tokkotti hin fidu. Anaan personally na arrabsee miti elaa Daniel dhaggeeffadha. Baay'ee amala akkasii discourage gochuu qabna. Oromoo gargar hiruu kana ati abalu isa jedhu kana discourage goone point irratti argue gochuu danda'u kana. Kanaaf egaa waanan jedhu sodaa kun sitti hima. I am really worried as an Oromo woman. Ani baay'ee worry godheen jira right now. Maaliif addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan dafee walii hin galu taanaan biyya keenya irratti balaatu qaqqabuudhaaf ta'a. Rukuttaa gadheetu adeemuudhaaf ta'a. Keessumaati dafanii walitti dhufanii waan haasa'an taanaan waa irratti waliin galan taanaan waa'ee waboo hidhatee jiruu kana waa gochuudhaaf waliin galan taanaan akkuma ati jette yookiin wanta neutraalii ta'e tokko boodiin qaamni neutral ta'e tokko dhufee waan karaa tokko ilaaluu danda'u qabaa jedhee yaada. Hedduu galatoomii namoota biraaf immoo carraa kenneen yaada koo kanuma jedhee kan fixa. Ulfaadhu atis Daani'el Waaqayyo si haa eebbisu. Yaa ilmaan Oromoo isinitti anima. Waliin arrabsinaami. Maal kuni qaaniidha bar. Nama gurguddaa bara asirra kan jiru. Maal taatanii? Maal taatanii? Obsaa. Danarraa gammachiisin sokkee gaaddisaa Yaasiin Nuuruu Abdii meeqoy Abdii kottume gammachuun nan dhufa jedhee ture. Please discipline godhadhaa haasaa yeroo haasoftanii. Akkami boo? Duratti anatu gaaffeesi gaafate waa'ee Kamaalii fi Abbaba Garasuu. Waan si gaafadheef opinion kee beeku malee tarii sallaayi ta'eeti miti. Amma gara yaada kootitti deema. No. Sallaayiidha namni siin jedhe siin jiru. Ani siin jennee nama dana keessaa siin jedhe siin jiru. Tini kan wordi akkasii kan as keessatti hin makinaa. Ijoollee ilmaan Oromootiin keenya wal jaallanna ishii. Tole jedhe. Amma yaada kootitti deebi'a. Yeroo ammaa yaada keessan immoo ishii tole. Yeroo ammaa kana ani waan saba ka Oromoo jidduu jiru nan yaachisu. Ani diina achi fagoon irraa jiru kanan sodaadha. Sagalee diina Amaaraaf Tigreenuu nuuf taa'an jirtu. Diina guddaa kana osoo nu afoo jiru Oromoon ammoo wal dura dhaabbachuu hin qabu jedheen amana. Kanaaf warri Abiyyi Ahmediif ta'e warri Daawud Ibsaas osoo gattaanii waliin mari'atanii dubbatanii gaarii. Yoo waliin dubbatanii maal godhanii nagaa uummata isaanii jidduu buusanii uummata isaanii baraaru. Saba Oromoo baraaruudhaaf jecha waliin haasa'uu danda'u qabani. Daawud Ibsaafaa qofa miti. Dhaabni Oromoo biyya jiru hundi yeroo ammaa kanatti tokko ta'aniitiin yoo waliin dubbatanii solution irra hin geenne rakkoo uummata keenya irra dhufa. Diinni guddaanuu ka nu eeggataa jiru guddatu jira. Kanaaf sabni Oromoo dhaabboliin Oromoo osoo waliin dubbatanii gaarii natti fakkaata. Waa'ee Jeneraal Kamaal Galchuutiif Koloneel Abbaba Garasuu immoo waan isaan mudatanii fi waan isaan mudamanii fi beeynu garuu yeroo ammaa kana rakkoo guddatu jira biyya keessa. Lammaafaafuu hedduu rakkisaa jira. Yeroo isaan walgahii qabaatan bakka tokkotu rakkoo ka'a. Sababa kana fa'aaf mudatan natti fakkaata akka kiyyatti. Beenishangul keessa osoo isaan walgahii irra jiran rakkoon achi ka'a. Gaafa inni Ameerikaa deemu biyya keessa rakkoo ka'e.
Kanaaf Ila asirratti mee ilma ko waan akkasii jennee bira darbuu hin dandeenyu. Jeneraalota baay'ee qabu. Nama security keessa ture baay'ee qabu. Criticismii kana keessayyuu akka isaan hin gashinetti namoota baay'ee jira. Namoota baay'ee intelligentii baay'ee qabu. Lammaafaan kan rikruutii godhanii waggaa 27 wajjin hojjetan. Kanaaf inni kun excuse ta'uu hin danda'uuti. Politikaa kana dirree politikaa hundumaaf walqixxeedha jedhanii hundumaa warra politikaa kana walqixa ilaaluu barbaachisa. Xinnoo achirratti rakkinni itti dhufa. Isaaniif jenneeti malee nuyi akka barbaadan mootummaadha isaan waan barbaadan godhachuu danda'u rakkinan qabu. Tole fixee. Kanaaf hin beeynu waan isaa muudataniif. Tole egaa fixee taa yaada kee. Fixeera galatoomne. Nagaatti qaama assalaam. Okay. Karim kottu kaa Karim jedhu nagashiin an jedha. Gammee birriidha hin bade. Nan dhufa hidhee ergachuu didee kanaafan dhiisisa. Muhammad Toofikis request hin ergitu. Kottu boo eeyooti. Si ergeera bar. Karim hin dadhabdee? Tole hin dadhabe gurbaa'uun. Karim hin dadhabdeeti ankee ga'een hojjetu jechuudha. Gaaddisaa qubee gaaddisa kottu. Neetwoorkii keessantun hojjetu namoota tokko. Gaaddisa si erge. Inni si dadhabe jechuudha. Okay. Deebisaa wayyeessaa jedha. Okay. Baay'een keessanii isiniin ergaa qo'ame gaaddisa qubee daganaa amma deebisee si ergeera. Gaaddisa. Anumatu hin dandeenye moo ijoollee? Waan teknooloojii kun taataadha bar maal nutti fuudhe kan. Okay. Yaasiin Karim Abbaa Jabal. Si erge viidiyoo keessa wal qaxxeeffadhaa neetwoorkii keessan tun hojjetu. Kunoo si erge. Jamaa. Jedhana waa'ee kanarratti haasaa jirra. Waa'een kun baay'ee sensitiivii ta'aa dhufeera. Nama gidduutti ijoolleen Oromoo, namni Oromoo, saba Oromoo kana gidduutti waa baay'ee diskasii gochaa jira. Dubbiin gaarantii jira. Dubbiin hidhannoo hiikkachuudha jira. Dubbiin saba keenya harka qullaa. Tole. Galatooma. Karim. Akkam. Akkam boo. Akkam jirtu. Fayyaadha. Waalaikum salaam. Naguma. Odees. Yaa wanti an jechuu barbaadaa jiru actually yaada koo hanga tokko mucaan ammas yaadee ka'ee wanti guddaan amma ilaalamuu qabu tokko waa addaan baafnee ilaaluudha barbaachisaadha. Hamma nama manuma tokko ijaaraa jirutuyyuu citaa ol saamuutti deebi'ee citaa ol saamuudhaan immoo manni sun ijaaramu citaan sun faca'ee bada malee namuu dadhabeeraa. Nama hojjeteera hundi keenya waggaa muraasaan dura viidiyoodha jibbaa ifan qabnaa qabaachuu turre yeroo dheeraatti abaa'oo jechuun waan waadaa nutti dhabnee nutti dogoggorree abbaan keenya taa'ee nutti nu guddisuu dhabee maatii keenya jiraachuu hafnee jireenya keenya ittiin badeedha waan salphaa tokkoo miti. Yaa haa ta'u malee wanti hamma lafarra dhugaadhaan jiru immoo adda. An abaa'oon utuu inni hidhannaa kan koo hin hiikuu jedhee biyya sana keessatti wayyaanee wajjin hin falme 1991 wajjin hin duudhaa qopheen ture abbaan kootii eessumni koo maatiin keenya cufti nu qophee turan. Gaafa sana hiikanii macaasanii badani.
hadda gaafa manni masaraan Minilikii ata'u hanga abbaa barbaade ata'u ilmaan Oromootiin qabamee dhiiga ilmaan Oromootiin qeerroodhaan biyyi sun kan bittimmaahuudhaa kaate kan naannoon Afrikaa sun baduudhaa kaate fedhiidhaan isa ta'uu waa biratiin isa ta'uu ilmaanii warri jijjiiramaa kun hunduratti dhufanii daayinaamikiidhuma siyaasaa naannoo sanaa jijjiiran. Amma seenaa biyya sanaa akka hundi keenya beeknutti yeroo karaadhuma wal balleessuu, wal caccabsuu, wal ajjeesuu malee namni taa'ee waa'ee biyyaa irratti dubbatee hin jiru. Biyya kanarratti Oromoon saba guddaadha. Responsibility guddaadha qaba. Oromoon gizee haasa'u waa'ee Oromoo qofa yaaduun irra hin jiru. Ammaan biyyi kan koo Jimmaa naannoo sana sabaaf saboota xixiqqaa jiru hedduun kan jaallataniis jibbaniis jireenya jaraa Oromoodhaan walitti hidhatee akka jiru quba qaban kan wanti faayidaan Oromoodhaa dhufu isaan fayyada ta'utti beekanu garuu wanta fuulduratti arganu sodaa keessaa eddee dhaabbatanu kan wallaan hundaanuu jiran. Kanaanuu riil Oromoo sana Oromoo dhugaa Oromoo isa beekamu Oromoo isa Facebook irra wal waca utuun ta'ini Oromoo isa dhugaa Oromoo isa hammataa sana haala keenya sana dimokiraasii keenya sana gadi finnee sistemii gadaa sana gadi finnee aangoo walitti dabarsuus aadaa taasifnee biyya sanas nagaadhaan barsiifnee walitti inaafuuf wal dorgomuunii fi wal xiiqii gochuun biyya diiguudhaaf ummata cinquu malee wanti inni fayyadan jiru. Asirratti yaaluma koo waa tokko yaada dogoggoraa tokko qabda. Ishee wal siiqixxeessa. Yoo na fudhatteef. Nan fudha. Tole. Ilaa biyyattii ishee diigamuuf ilaa haasaa tokko jira. Haasaa namni dhimma itti ba'u seena. Haasaa dogoggoraa ta'e jira. Biyyattii ishee diigamuuf kaate kana qeerroon dhiiga isaatiin deebise kan jedhu propaganda feekii tokko darbata namni. Biyya diigamuuf ka'e kana. Biyya diigamuuf ka'e qeerroon dhiigaan diiguudhaaf ture. Qeerroon lubbuu ofii hambifachuudhaaf iyyuu wayyaanee kuffisuu jedhee biyyi diigamaa ture jechuudha. Garuu warri kun ol bahuun isaanii diigama sana hambisan. Siin hin fidne yaada koo. Yaada koo hin fidne. Biyya diigamaa jiru kana Oromoon itti cinqamuurra Habashaatti itti cinqamuutu caala. Yoo biyyichi diigame kan miidhamu Habashaadha. Kan kolonaaizii godhee irra taa'e Habashaadha. Kan dhiiga xuuxaa ture Habashaadha. Kan albuudaa sana saamaa sume risoorsii sana kan oonii gochaa ture. When was that? Yeroo jabana Minilikii kaasee hamma kaleessaa hamma wayyaaneetti kan dhiiga Oromoo xuuxaa ture Habashaadha. Oromoo miti. Oromoon keessaan qabu. So kanaafi diigamuu kanatti ani cinqataan jiru. Oromooni cinqii Oromoo miliku. Digamuudha cinqamuutu hin ta'in you gotta be a human being. Ala haasofnu human being ta'uu qabna. Human being ta'uun Oromoo jechuun lafaa miti. Oromoo jechuun nama. An Oromoodha. Naagale. An hadhaa nam tokko aangoorra baasuudha jedhee Finfinnee keessatti iddoo tokkotti jeeqamni uumamee jennaan abbaan kootiif haati koo du'uu hin fedhu. That's my point. Anis abbaa qaba. That's my point. Anis obbolaa qaba. Seeraanii akka namni du'u hin barbaadu. Warri hamma biyyatti gale kuni kottaa karaa nagaatii waliin qabsoofna jennaan galan. That's my belief. Karaa nagaa sanaan qabsaa'uudha. Oromoon hidhanna qabaachuu qabamu hin qabu jetta individually of eeguudha Oromoon hidhachuu qabu. Garuu biyya seeraan bulaa jirtu seera qabsiisuudha keessa deemamaa jiru keessatti aangawoonni adda addaa Gimboota sabaatti hidhatee keessa yaa'ee TDM hidhatee keessa yaa'ee ABO'n hidhatee keessa yaa'ee jechuun seeraa miti. Hojiirra sin oolu. Namni dudduuba kawwaat amma wanti nu ilaaluu qabnu jira. Uummanni alaabaa ABO baatee asii fachi fiigaa jiru. ABO jedhaa jiru suni. Adda bilisummaa Oromoo jedhaan jiru fiigaleera. Abbaa bilisummaa Oromoo jedhaa jira. Is the bilisummaa. ABO's flag is a sign of Oromo's bilisummaa. Dhugaadha. It's not a symbol of ABO. It's a hogganamaa jiru obbo Daawudiin hogganamaa jiru miti. Don't mistake that. Oromoo jechuudha. Oromoo bilisummaa barbaadu jechuudha. Sana gochuudhaan carraa hamma kennameeni inni jettu uummata fanjaajessuu dhiisanii
rakkoo biraa dabalanii uumuu dhiisanii akkuma hayyummaatiin we are in 21st century akka hayyummaatiin waggaa 27 ta'aniiru waggaa 2 ta'anii filmaataa hojjechuun maal ni rakkoonsaa filmaataa maal qawween barbaachisa Okay. abbaan qawween barbaachisu sitti mo'an abbaan qawwee barbaachisu nama waa achi keessa wayin saammadhaanis galee ka jaratti kanaan saammadha jedhee yaadu hin barbaachisa nama ummata koorratti dalageen ummata koorratti hojjedheetan ummata koo haqqii sirrii barsiiseen of filachiisee ummata koo gara fuulduraatti gaggeessa jedhee yaadu hin barbaachisu qawween. Okay, gaaffii tokkoon sii qaba. Naa kenni. Okay. Yeroo wayyaanee dargii dhiisama. Yeroo wayyaanee warri seeraanii dhanneetu dorgomneetu saba keenya bulchina jedhanii achi keessatti qooda fudhatanii 99% OPD'odhaaf wayyaanii fudhate warri kan biraan kufan. Yoom? Yeroo darbe Mararaa Afaanii isa darbe wayyaanee 99% isa yoomii? harka 99 isa darbe filannoo isa darbe harka 99 mo'anii way isa waggaa sadiin duraa chukete? Ihaadagi harka 99 filannoo darbe. No, isa sana ala sana jiru. Koi sittani ma. Koi sittani ma. Waan qawwee qabaniif waan humna qabaniif qalqalloo saamanii humna isaaniitti dhimma ba'aniitu kana filannoo sana saaman. Har'a inni dhaqu gaaraantiin qabu ammayyuu taanaan tokko kan lammata immoo biyya nagaadhaa biyya kana inni nu jennu haa bulchani garuu haala lafarra jiru achi ilaaluu danda'uu qabna yaalmaku. Amma mee Tigraay keessa jiri namni tokko du'aa jira. Mee dhaqiitii Gondor Gojjam keessa jira. Isaan to'ajeessa akkamitti du'a namni? Namni tokko du'aa jira. Kana jeesisus isaanii. Wayyaanee dhugaa walitti himnu aniifisin. Wayyaaneetu ajjeesisaa jira mini. Dhugaa walitti himnu aniifisin. Abaawoon gaafa biyya seenu meeshaa isaa hirkisee seene. Biyya keessaa kan hidhatame kan biraati. Isa amma asirratti akka dhugaatti walitti haa wanti nu hin beekne hundi keenya yoo hin jiru. Doofaanas keessa hin jiru. Oromoon doofummaan darbee. Abaawoo Daawud Fayyid ajjeesisaa jira namu. Nama kam? No, I didn't say that. Abaawoon gaafa seenu hin jedhe. Kan Harargeedha nama buqqisaa jiru eenyu? Abaawoon gaafa seenu. Naagala isa dhiisamu eenyutu nama buqqisaa jira? Harargeedha. Eenyu nama buqqisaa? Baaleedha eenyutu nama ajjeesaa jira? warra bitamtuu wayyaaneeti. Wallaggaa eenyu nama fixaa jira? Bitamtuu wayyaaneeti. Bitamtuu wayyaaneeti bini? Jarri suni foorsiidha humna. Jarri sun maallaqa waan qabanu jennaan ammas hin bitu. Eenyu nu bitaa jiru? Okay. I'm not even sure. Dhaabbatumti siyaasaa dheengadda biyya keessa galanii jaraan waa tokko waatti godhameera ta'uuf nagaa ta'uu isaanii addan baafanne. Amma waa tokkoon sii fixaa jira qaama. Eega warra horiidhaan bitamutu nama fixaa jira jette amante kana. Warra humna qabutu nama fixaa jira jette uummata Oromoo duwwaadha kan biyya sana. Warra huyna qabu. Okay. Dhaggeeffadhu. Kan dhumaa jiru amma akkamma jirru kanatti kan nuyi agarru uummata Oromoo duwwaadha kan dhumaa jiru. Sumaaleen kan dhufee liyyuu poolisii dhachiisanii fixanii uummata Oromooti. Kan dhaqanii Benishaanguliin rakkoon Sumaalee amma hiikameera. Inni qabne dhiisiisan ni qabne. Amma karaa Benishaanguliin hamma dhufanii najjoo ga'anitti mana sibuu kana keessa deebisanii kan isaan nama qalaa jiranii humna hidhateetu nama qalaa jira achi keessa. Baaleedha kaleessa dheengadda akkasittiin namni dhumaa jira. Kana tasgabbeessuu danda'aniiru hin dandeenye. Dhaabuu danda'aniiru. Tasgabbeessuu akkamitti danda'u nuti wal fajaajisaara. Dhaggeeffadhu ma. Poolisiin Oromiyaa mataa isaatti xiyyi 5 itti kennanii isaan iyyuu dhumaa jiru. Yeroo akkas ta'utti uummati Oromoo hidhachuun irra hin jiru namni jedhu karaa kootti completely nama uummanni Oromoo akka uummataatti akka dhuunfaatti hidhachuun irra jira. Si galeera? Garuu gareen tokko gareen hidhatee hidhadhan qaba jedhee mootummaa amma qajeelcharra jiru. Ilmaan Oromoo utuu aangoorra jiranuu utuu ilmaan Oromoo hojii Oromoodhaas uummata biraas biyyattii sana fayyadu hojjetaa jiranuu isaan harkatti waa balleessuudha. Warra faayidaan harkaa baheen gargaaramee Isaayyaas firooma maalii qabna nu Isaayyaasiin? Oromoon Isaayyaasiin firaa? Miti. Miti.
Isaayyaas gatii nu jaallatuuf Daawidiin achi kaa'ee Miti. Isaayyaas ijoollee keenya nuuf fayyadaa ture. No. Nama sittiin dhaga'i narraa gaafa jarri biyyaa bahanu Isaayyaas isaaniin barahaa naannoo Somaaliyaatti ijoollee militeerii jiranu informationii wayyaanee kennee isatu aeropilaanii ficcisiise. Erga achi kaa'ee gargaareenii ijoollee yuunivarsiitii baate ijoollee nu ergine anumti erge mataa kootiin leenjisiisanii jarri gaafa biyyatti erganu informationiin mallasiin ga'eera. Ijoolleen keenya dhumte achitti. Hadhasi nama akkasii abdannee nama akkasiitti wajjiniin dhaabbannee faayidaan uummata keenyaa buufnu tokko hin jiru. Faayidaan uummata keenyaa buufnu tokko amma uummanni keenya yoo bicate mataa ol qabatee jira. I can tell the psychology of my people. Haadha kootiin haasa'a guyyaa guyyaan, abbaa kootiin haasa'a guyyaa guyyaan. Your people is my people. Yes. That's what I'm saying. My people aren't saying Oromoon jira jira. Isuma jedhaa jiranis. Oromoon mataa ol qabatee deemaa jira. Mataa ol qabatee haasa'a jira. Hawwii kana keessatti hamma nuu meeshaa nama biraa ta'uudhaaf ka'aa jirra. Hamma gimboota sabaatti hadha manno televizyiiniin isaatti jedhan hadha maalaa saaseete. Waayini fireemii godhanii nu kennu akka nu waayee jiraa saasofnu. Waayini muudama Kamaal Galchuutii fi baaloo namicha koroneel akkanaa kuni dubbiin kuni dubbii abaahoo Kamaal Galchuu Daawid ajjeesuudhaaf ture asmaraatti hamma isa akkana godhanii isaaf isaan walitti akkas waan akkasii haasa'u. Diinni ajandaa nuuf kennaa jiru. dhaggeeffadhu diinni Nuuf kennaa waan nu haasofnu. naagale diinni Yes. Isa isaan haasa'aa jiranu amma dammeen haasa'aa turte. No. Kana miti. Isaatiin irraan dhageessu isheen. Isaatiin irraan dhageessu. Nama danarratti nama ati wanta yaada keetii karaa kee waan jiru akkamittiin akka understanding goote akka itti laattu waan barbaada. Maqaa namaa dha'uun barbaannu namni hundumtuu mirga qaba. Akkinit understanding godhu. For now, Oromia and Ethiopia is more better than for the last 150 years today. Akkasitti yaada. Siifka. Wanta yaaduu fi Oromooni waggaa 150 biyya sana keessa Habashaa wajjin jiraate inni ajjeefamuu dhiisee fi mataa ol qabatee waa diduu dideedhaaf. Malee gaafa dide gaafasis du'aa ture. Namni gaafa Haayila Sillaasee keessa jiraattanii waan namni hin duune seetan ala sana hinuma du'aa ture namni warri dide hinuma du'aa ture warra tole jedhe malee gaafa dargiis warri waa xinnoo siyaasa hinuma du'aa ture warri namoota Afrikaa jijjiiruu danda'an kan akka Haayilee Fiidaa kan du'anii fi alternatiiviif dhiyeessaniidhaaf nothing else akka warra hadhaa wayis hammanna jedhaniiti miti warri kaleessa doon warra kana eddeen bu'an dhabame warra kana nadhii gammadaa sabamoo kana du'an warri hadha du'a warri qeerroon kaleessa dheengadda rasaasaan adda keessa dhaanamanii du'anii mataa gadi qabannee hin bitamnuu jechuudhaaf du'anii. Malee duutiin turre dura Oromoon du'aan turre miti. Oromoon du'uun takkaa dhaabbatee Namni jedhee hin jiru. Oromoon du'uun takkaa dhaabbatee hin beeku. Dhaabbachuu qabaadha kan nuyi jechaa jiru. Dhaabbachuu qabuudhaan immoo Dhaabbachuu qabaa. carraa hamma arganne kanatti fayyadamnee tasgabboofnee harka wayyaa jalaatiin irra keessa sirbaa 99 waan sana deebifnee fiduu dhiifnee harka wayyaa jalaatiin jalatti wal ijaaruudha. Fuuldureedhaan dhaabannee ambaan ila otu waa tokkoon siima obboleessa koo an dhiifa manaa godhee indaam sagaleen sitti ol kaasee haasa'ee dhiifa manaa godhee gubaa keessaa qabuufanii waa tokkoon sitti hima example hamma hiwaati dallanee biyyatti gale TDM ni galani warri Tigiroonnaa kuraafin durii ni galan Tigreen tokko Tigree tokko waa tokko jedhen jiru hundi isaanii wal qabatanii isaan taqaawamitu isaan dur mormituu turan illee wal bukkee dhaabbatanii wal qabanii jiran Oromoon hadha illee OPDO of abaawatu wal himataa jira OPDO of Islaamikiitu wal himata that's hedduu nama gaddisiisa Kana ballee dhaggeeffadhu gaa achirratti naa qabe achi hin tochoyin achi dhaabi gaa. Inni nuyi jechaa jirru kan nuyi dhaabuu yaalaa jirru akka Oromoo irratti hin kaane akka afamuuzii walitti hin deebifne akka wali hin gurguranne ilmaan Habashaa akka isheen dhuftee lammata mataa Oromoo irra baatee Oromoo hin balleessine
Kanaaf maal gochuutu nurra jira? Isarratti solutionii barbaadaa jirra. That's good. Akasta number. Inni gaa Yeah. kan inni Actually, my problem is intini man kan alati jalqabdu hin jalqabne yedu tadnu fe gele mo hasa samaro nagau. Ati opinionin ke hasa one side an akka yada ko yes yonan jette. Hasa one side dhaga'uudhaan hin ta'u. Yada ko dhageessi yontatti nan jette. Oromoni officially dhaabni biyya keessa jiranu dhaabni mormitoota hundi mootummaadhaa wajjin ta'anii haasa'uudha. Harka wayyaa jalaatiin Oromoon waliin haasa'uudha. Halkan wajjin haasa'uudha. Gadi bu'ee qotee bulaa taasiin haasa'uudha. Barattoota taasiin haasa'uudha. Dargaggoota taasiin haasa'uudha. Sigalee? Amma gaari warra kan biraadhaa carraalaan maqaan kee bo maqaan kee Karim kara inboxii naa godhiin haasofna haasaa dheeraa haasa'uu dandeenya. Ani sibee kanatti fakkaata. Kanaaf hin haasofnaati ilma koo. Nama baay'eetu na cinqaa jira addana. Hundumtuu yaada hada darbataniiti. Assalaam nagaan naaf jiru. Otuu waan jirurratti kapitalaayizii goonee gaariitti fakkaata. Diignee ijaarraa jechuudha. Hin diignan jennee namni diiguu barbaadu hin jiru. Qajeelfannu kanuma. Hayyee. Carraa jiru kan nagaa ta'a. Nagaadha. Kan gaaddisaa qubee. Gaaddisa si erge ammas. Namoonni galuu barbaadani waanii ergaa requestiin ergitan taanaani waanii isheen danda'uun. Gaaddisa katabi maal taate hin hojjetu intiniin kee viidiyoon kee. Networking koo baay'ee gaariidha very strong. Waan tokko rakkina hin qabu. Gaaddisa kottu. Aboo? Hin dandeenye egaa. Ansi eegeen dadhabe gaaddisa rakkina qaba neetwoorkii kee kana qajeeshi. Ittafa kottu. Ayyee akkam jirtu nagaa keessanii illee jirtu? Alhamdulillah. Jirta abbe? Jirra. Ayyee dhaggeeffachaan ture egaa yaaduma garagaraatu deemaa ture garuu yeroo tokko namoonni tooppikii keessaas ni ba'ama. Garuu waanuma yaadame irratti haasameeti yeroo qusachuuf isin ta'a jedhee yaada. Miiraa keessa lixanii keessaa ba'u isa homaa gochuu hin danda'amu. Yaa ani gabaabumatti wanti jechuu barbaadu haala ammaati. Haasa'e bishaan fudhadheen dhufa. Okay, ayyee. Haasa'e warra jiru. Okay, tole. Egaa haalli amma jiru jara keenya wanti hundumtuu gaarii ta'etu jiruuti. Haalonni tokko immoo wanti dogoggora fakkaatanii ni jiru. Warra kana keessaati haala muudama amma wal qabatee fi haalli dhimma ABO yaada garagaraatu deemaa jira jechuudha. Biyya keessaas namoonni yaada mataa isaanii wanti kennachaa jiranii wal dhiibbaan tokko jiraachuu ni mala. Mufannaa kaleessa walirraa qabamuun tarii carraa kanatti gargaaramanii qaamni lamaan kun walitti bu'u laata kan jedhamu yaadonni tokko ni jiru jechuudha. Jira sagaleen koo dhaga'ama sagalee koo warri dhageessan. Hin dhaga'ama jedhi boo. Yaa kanaafi rakkoon dhuguma inuma jira. Sababiin isaas jaarmiyaan hundumtuu amma kan inni biyyatti galee tasgabbaa'ee kan of qopheessee aangoo sadarkaa kanaatiif kan nama geessisu jira moo hin jiru inni jedhu akkuma gaaffiitti keenya bira dabarra. Kana ta'eetoo jiru jarri amma muudaman kunii fi ABO'n walitti dhufeenya akkamii qabu? Rakkoo walirraa qabu moo jaalala walirraa qabu?
jarreen kun walii wajjin immoo hojjechuu danda'u isa jedhuufi ammatti hamman beekutti hin danda'an. Hamman beekutti hin danda'an. Sababiin isaas kaleessa waliin turaniiru gaafa walirraatii adda ba'anii jarri kun rakkootiin walirraa adda ba'anii rakkoon sunis immoo rakkoo akka salphaatti hiikamuu danda'u miti. Tarii rakkoo uumame kanaatiif odeeffannoo warri qabanis ni jiru. Viidiyoo isaas warri ilaalaniiran jiraachuu malu. Rakkoon uumame kun sadarkaa maalii ni ga'a ni jedhamu kun rakkoo salphaa miti. Rakkoon jarreen amma muudamanii fi ABO'n walirraa qaban kun jarreen rakkoo sadarkaa hamma mootummaatti walirraa hin qabne ta'uu danda'a. Rakkoo guddaadha jechuu barbaadeen jechuudha. Kanaaf kana gidduutti amma ABO'n gaafa biyyatti galu mootummaa wajjin see tokko lumaku. Ilaa jiran asirratti warri nama arrabsitanii please dhiisaa. Ilaa namni profaayilii keessan immoo profaayilii keessan dhufanii cheekii gochuun baay'ee salphaadha. Maaliif salphattu? Maaliif waan hin taane odeessitu asirratti? Namni tokko profaayilii kee dhufee ilaalee eenyu akkati taate piin daawunii si gochuu danda'a. Dhala namaa keessaa dhalattee arraba gadheenaa seen please. Isaaniin itti dhiisa. Isaaniin bu'aa arrabaa kana warrumti nama arrabsaniyyuu arganiiru waggoota 2-3 darban kana keessatti waan ta'eef arrabaa fi namni yeroo qabu sin jiru deebisuu fi isa dhiisa bira haaggeeffatani. Ergaan kun isaaniif barbaachisa iyyuu warra kaaniif miti. Warri kaan kan beeku beeka kun isaaniif barbaachisa. Kanaaf rakkoon jarreen amma aangoo argatanii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo rakkoo salphaa miti. Rakkoo guddaatu gidduu jiraachuudha. So kana gidduutti jarreen kana akkuma jiranitti fuudhanii gara hooggansaatti ol baasuun maaliif barbaachise isa jedhamuufi tokko ani waan laman ilaale achi keessatti. Inni jalqabaa jarreen amma aangootti ol bahan kana jaarmiyaa isaan qabatanii deeman kana balleessuudhaatiif kan saganteeffatanii kan jedhu yaada tokko fudhadheera. Inni lammaffaan immoo humna adda bilisummaa Oromoo kana jarreen xiiqii walirraa qaban kan walitti baasanii dadhabsiisuudhaaf wanta karoorfame kan jedhu yaada lamaan kanan keessaa fudhadhe jechuudha. So kana keessatti jarreen xiiqii walirraa qaban kanaan adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaaf deemuu jechuun uummata Oromoof Oromiyaa rakkoo biraa keessa galchuudhaan kuni akka salphaatti tuun taane akka haala hamaatiin Oromoo gidduutti sivil waariin hambiraa ka'uuf deemaa jechuudha. Yoo haaloo walirraa bahuutiin deemama yoo ta'e jechuudha. So kana warri aangoo kana kennee fi akka naannoo mootummaa Oromiyaattis haa ta'u akka mootummaa Itoophiyaatti jarreen kun haala kamiin akka wal keessaa ba'an utuu beekanii gara sadarkaa kanaatti fiduun maaliif barbaachise isa jedhamu isaan utuu yaadeen hafaniiru jedhee yaadu. Itti yaadaniiru garuu waan itti gargaaramuudhaatiif waan itti dhimma bahuudhaatiif itti gargaaramanii as baasan qabu jechuudha. So kana keessatti eenyutu miidhama yoo jenne addi bilisummaa Oromoo sin miidhamu. Jarreen aangoo argatan kun sin miidhaman. Kan miidhamu eenyu uummata Oromooti. Uummata Oromootu miidhamuuf deemaa jechuudha. Sababiin isaas addi bilisummaa Oromoo humna mataa isaa danda'e ilma qabaata. Hagam mootummaa hin gahin iyyuu malee waan ittiin ofirraatti difeendi godhu tokko uummata Oromoo qaba. Lammaffaas immoo humna mataa isaa danda'e ilma qabaata. Haa jiraatu sin jiraatinis humna kanaatiin ofitti gargaarame kana gidduutti kan baduudhaatiif deemu. Jeequmsi addaa kan kanaan dura ta'ee hin beekne Oromoof Oromiyaa keessatti kan uumamuuf deemu isa kana booddeeti jechuudha. Kanaaf jarjarsuu kana keessatti jarreen kunuu sanaaf of qopheessanii aangoo kanaaf maaliif isaanuu eengadda kan biyyatti galan. Kana gidduutti hojiima kanaafuu orienteeshiniin akkamii kennameefi gama tokkootiin yoo laalle ani yeroo isaan gara kanaatti yommuu fidanii kaleessumayyuu gaafa biyyaatti gaafa ba'anii adda bilisummaa Oromoo kana dhiibuudhaatiif miishinii mataa isaanii itti kennanii erganiiti naannessanii fidanii gara aangoo isaaniitti deebisanii kan jedhus nama yaachisa. Karaa tokkoon yoo laalle jechuudha. So kanaaf
Inni kuni akka salphaatti waan ilaalamuu danda'u miti. Hundumtuu karaa mataa isaa of qopheessuun gama lamaaniinuu barbaachisaadha jechuudha kana keessatti. Ani kanuma jechuun fedha. Tole. Galatoo ilma ko. Kana Mee yaada kan biraa immoo fudhanneetu yaada hundumtuu carraa ga'uutu irra. Ayyee. Okay, birraa gammachuu kun immoo simaa kaasee nagaa bataa ergee okay qooyi holdii godhime ati bayi gaa amma dhaggeeffadhu bayi tokkoon immoo gashaa okay birraa gammachuu seeni abbee Hello. birraa kam Ayyaa keessanii nagaadha. tama abbee Gaariidha. Galatoomaa carraanaa kennitaniif wanni inni dhufe amma dhuguma irratti nama amma duraa mucaa kan dura haasa'e irratti isin argee ka'e sheerii namaatiin irra dhufnaan fiduu sun godhe. Ani amma yoo dhugaa ta'e waa'ee siyaasaa kana keessatti nama hammaati dhaloota hammaati. Garuu isinatti mul'atu tokkoon dubbadha. Isinii wajjin waa'ee siyaasaa hubannoo siyaasaa waan dhabe nama akka keessanii ta'uu baadhus kaayyoon fuulduratti maalitti akka deemu naaf gala nama tokko jedhee yaada. Waan amma irratti deemamaa jiru gara sooshaal miidiyaa kanarratti akka garee akka gandaa fakkeeffamee deemamu kuni dhibbaan dhibbatti waan fudhatama qabu miti. Garuu nu'ii fi bu'aa hadhabu malee warra kaayyoo waliin madeessuun biratti diina keenya biratti bu'aa qaba. Jechaan dubbadhu irraa fudhateeti. Maaliif waan mana keessaa maatiin haasa'u ijoolleen gabbaatee haasofti jedhamu mitiire namni sanatti fudhateeti nu diiguu barbaada. Gara namoonni kaleessa silxaanarra kaa'aman kun karaa miidiyaa adda addaatiin namoonni biraas baasanii yaada kennaa jiru argaa jira sila maqaa jiraa kaaftanii turtani nama wayyaarraa fuuneen dubbannu nuti. Jechi jedhamaa jirus maal inni jarri shuumaman kun sababiin jarri shuumamanii fi dhaaba adda bilisummaa uummata Oromoo irratti wal balaaleffataa waan turaniidhaaf deemaa ilaala. Alagaatti deebifamee iccitiin keenya kennamaa jira. Nama silaa nutti duulutti achi ba'aa jira nu keessaa. Nuti basaastuudha kan hadhas ta'ee duris dadhabame. Ilaa har'aatti basaastuun nu keessatti hafee jira. Kun bakka hin kenninuuf garuu inni jedhamaa jiru rakkoo akka jara sana irraan gahuuf jara kana himataa ture. Laalaala. Jarri kun warra wal himataa ture. Wal himachuun jaraas immoo kana sababa kana kan ta'eedhaaf uummata wal himataa ture irratti isa kana sodaadhaaf fidanii bakka itti kennanii kan jedhamu tokko kaleessa eda isaa kanarraa kaasee ilaalaan tureen. Inni kun dhugaadhaan fakkaata aangoo argatan itti walitti fayyadamuu miti kaayyochi. Adda bilisummaa uummata Oromoo waan miidhamu qaban miidhamu mataa isaarra rakkoo nagaa malee inni Oromoo wajjin jira. Harka bal'aa qaba. Kana gochuun jira ammoo mootummaadhuma amma jiru diiga malee Oromoo miidhaa irraan gaha malee kaayyoodhuma jara kanaa miidha malee waan adda bilisummaa uummata Oromoo qofarraan kaayyoo miidhaa dhufu jira jedhee namaan akka kootti wani namni beekuu danda'u. Qophaa isaatii miti. Adda bilisummaa uummata Oromoo yoo sila kan hidhateefis jiru duruma Oromoodhaaf humna qabuunis humna isaa xiqqaatus haa guddatus duruu biyya namaa keessa taa'ee ala bosona isaa keessa taa'eeti daggala isaatti galee deegalatti biyyattis galee qophaa isaa jiraataa jira of hin dadhabunni. Yoo jabaatte amma harka mataa keessa jiru malee wanni miidhaan irra gahamu hin jiru. Kana ta'uuf immoo bareechamee hubannoon tokko godhamuu qaba. Aangoo qaban itti fayyadamanii jara kana miidhaan hawaasa Oromoo, uummata Oromoo, Oromiyaa diignaa warra murteeffate yoo ta'edha. Kaayyoon akka kanaa yoo sammuu jaraa keessa jiraate. Kanaaf immoo maaf uumaman jennee sodaachuu hin qabnu jedhaan akka mataa kootiitti. Kanuma. Kana yaadne. Kanarraan dhufee. Galatoo. Warra namni kan biraadhaaf immoo carraa kenna hundumtuu haa dubbatume. Maaliif beektaa? Tole gala. Yeroo haasa'anitu haasaadhaan waan namaa ifa. Okay, gammachuu gammee birrii ati waaniin ergattu waaniin ergitu erguus sirra jira. Utuutiin erginii si erguu hin danda'an. Gurbaan kun eenyu ati inni itti na gaafataa jiru eenyu si erge tokko immoo maqaan isaa. Elaa si erge barbiree tube jedha. Invite me jettee justice eeginaan jettaa. Kottu ilma ko.
jechuun dukkana keessa Baabile, jiran of kolcha. baabile, Ani lama oda geema. hin dhaga'ama jedhe. Maal dukkana keessa jirta gurba? Karaa ifaa bahuuttiin jira hangasuu gaafii si gaafachaatiin ba'a. Gaafiin sirraa qaba. Yaa. Addi bilisummaa uummata Oromoo haaromsuu yoo haaromfame maal si fakkaata? Kun gaafii kiyya gaamaa waan nama kofalchiisuu miti. Isa mini qoy waan tokko si gaafadha. Ani authority tokkoyyuu hin qabu kana jechuudhaafi haaromfamuutu irra jira. Ani adda bilisummaa Oromoo keessa hin jiru. Ani akka dhuunfaattaniini waan natti mul'ate dubbataas bahee viidiyoos dhiyeessaa bahee yaada koonii dhiyeessaa bahee. Dhaabi tokko yeroo hundumaa haareffamuu qaba. Jijjiiramuu qaba. Taayitaa wal geeddaruu qabu. Warra yaangiitti fiduu qabu. Yaada gaggaariin dhufuu biqiluu qaba. Yaada fudhachuu danda'uu qabu. Geggeessaa gaarii ta'uu qaba. Isa kana immoo kan gochuun irra jiru warra miseensotaa. Warra miseensotatti akka nama tokkotti jechuudha. Yaada keenya dhiyeessuu dandeenya. An akka nama tokkotti deeggaraa sirrii cimaa adda bilisummaa uummata Oromooti ani jechuudha. Toleeqa. Ta'ee garuu amma yeroo ijoollee takka takkaa wajjin liivii seennee mormii goonuu waan takka takkaatu jira. Bakka afaan guuttannee waan akka moromnee nama injifannu waa hedduu kan dhukku jira. La haaromfamni kun godhateef hedduu bareedaadhaan affata. Ta'ee garuu amma akkam si fakkaatamee jeneraal Kamaal Galchoo amma aangoottan arboodha. Adda bilisummaa uummata Oromoo ni miidhamoo? Ani Kamaal Galchuu dhiisee abbaa fedhe haa filani. Ani achi keessaa rakkinan qabu lumaku. Ani kanin jechaa jiru Kamaal Galchuu dhaaba fudhatee gale mini. Addi bilisummaa Oromoos dhaaba fudhatee galee dhaaba garaagaraa baay'ee gale biyya sana keessatti. Maal jedhanii dirree walqixa ta'e hundumaaf walqixa ilaallee dirree walqixa ta'e banneerraa dirree poolitikaa dirree siyaasaa banneerraa jedhamini. Kana labsanii jennaan nagaadhaan hundi isaanii siin fida tol nagaadhaan warri dhuftanii nagaadhaan waa hojjechuu barbaadanii biyya keessan ijaaruu barbaadan kottaa jennaan hundumtuu galan nagaadhaan miti yoo. Very good. Eega akkas ta'eeti ganaa hundumti isaanii gadi ba'anii walqixumaan gadi ba'anii hojii isaaniitti hin bobba'an jirri kun. Achi keessaa qomoo tokko fuudhanii yeroo dhufanii wal caalchisuu hin ta'uu isaanuma irratti iyyuu rakkina uumaa warra mootummaa ofiin jedhu nama poolitikaa jaarmaa poolitikaa tokko fudhatee gale tokko kottu ati nu wajjin hojjedhanii yeroo ofitti qabani isa kan biraa immoo achi qabuun fakkaatu kun immoo isaan hin xureessu gaariidhaa kun namni akkamittiin isaan ilaala lammaadhaaf abiyyiin kan jedhu konsernii keenya haasaa jirra. Si galeera? Abba jechuun akkana ilaalcha kiyyatte jechuun wannummaan akkana garee paartiilee adda bilisummaa uummata Oromoo irraa fudhatu jalqabummaa ergama qaban. Ergamni isaaniis adda bilisummaa uummata Oromoo dadhabsiisuun. Har'a ragaan wanni hundinuu ifa beeraa jechuudha. Inni yaada keeti. Paartii alaa galte. Ni yaada kiyya. Paartii alaa galte lafumaa kaanii akkanumatti aangoo kan nuuf jalqabumaa adda bilisummaa uummata Oromoo dadhabsiisuu jaamaa'u. Malee kun waan paartii duraanuu humna paartii waan qabaniin fakkaatan. Asii duraas waan isaan godhanii hin agarre. Gandummaan Oromoo walirra duulchisu, wal jibbisiisu kanuma hojiin isaanii kan ture. Hojii isaanii jalqabaas hin agarre ammaas hin agarre. Akka biyya galaniinis aangoo fudhatanii. Kuni waan hedduu ajaa'iba namatti ta'u. Akka ergama qabaachuu isaanii bakka amma aangoo amma harkatan kanattuu ragaan kanaa achi numa hin jirre. Oromoo dammaqee harki honoo hin jaan karaa hiyyaanii. Gaafii lammatta jechuudha. Dhaggeeffadhu. Yeroo jalqaba mana kana bane yaada kana dhiyeesseen ture. Wanta namni alaa isaan ilaalu, namni alaa yaadu kana kennuufiin irra hin jiru. Abiyyiif lammaani namni kuni kana hojjetaa turanii. Dhaqanii adda bilisummaa Oromoo diiguudhaaf deemanii. Kana sana isa namni jedhu kana
dhugoomsuun ta'uu jennee jalqabne. Kana dhugoomsuun ta'uu maaliif jara kana taayitaatti fidanii isaanumaafuu rakkina uumaa kan jedhudha sii galeera. Konserniinuma keenya malee nuyi taayitaa hin qabnu waamaa gochuu hin dandeenyu garuu yaada keenya addanaa yoo irratti ergine fooyyessuu danda'u jechuu kooti. Kun ammas yaada lammaffaa kan biqiltuu aanumaanii qabanaaf seete namni sirna gadaa deebisuuf deemu sirni gadaa waggaa 8 aangoon wal jijjiiramaa jechuudha. Amma addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 8 addi bilisummaa uummata Oromoo nama paartii sirna gadaa deebisuuf deemu bilisummaa dhugaatam Oromoof yaaddu jeetii yaadaan hunda caaltee jechuudha. Ta'ee garuu addi bilisummaa uummata Oromoo ifiifuu jechuudha. Amnummaan kunu sirna gadaatitti hin hogganamu. Maali rakkoon kun? Akkam siif fakkaata? Kanaan na dhibe mee naa ibsuu ni dandeessa? Mee dhaggeeffadhu waan tokkoon sitti hima. Addi bilisummaa Oromoo adda. Firoontiidha. Firoontiin kuni kan inni fannifatee ka'e Oromoon bilisoomsaa jedhee ka'e. Kanarratti seeraaf heera mataa isaatii qaba, poolisii mataa isaatii qaba. Gadaa diriirsuu jechuun biyya tokko ittiin bulcha seera gadaatiin. Yeroo biyyi ijjeerame paartii isa biyya tokko bilisoomsuuf deemu waa miti. Inni egeree Oromootu murteessa sana waa'ee gadaa. Ilaa namni waan baay'ee walitti maka yaalmaku. Baay'ee rakkisaadha amma seena namaa ibsuun. Amma waa'ee gadaa kana karaa tokko Oromoon Itoophiyaa wajjin bullaa jedha. Itoophiyaa wajjin jiraannaa sabaaf sablammii maaloo deemokiraasii jedhee. Karaa tokko immoo gadaadha. Gadaa kan fudhatu Oromoo duwwaadha. Itoophiyaa wajjin bulta taanaani negosheetii gochuus jirra siistemii filattu. Tigiree wajjin, Amaaraa wajjin, Sidaamaa wajjin, Walaayitaa wajjin. Gadaa dhaqxee irratti impoozing gootu, irratti hin feetu jira kanarratti. Ofuma keetiyyuu immoo. Amma maaliin barbaade? Gaafii kiyya daayirektii dhibbinaa deebisuun barbaade. Gadaa dimokiraasiin kun ilma eega Oromoo irraa gargar ba'e waggaa 130. Isa akka kana ture kana amma 21st centurytti gadaa sistemii kana fiddee Oromoo keessatti ijaa Oromoo dhumtuyyuu sirkaa fuudhee isaa beektaa? Ganaadha itti baruu tanarra Oromoon dimokiraasii kanatti. Kanaafi OLF'n Oromoo bilisoomseetu sistemiin ijaarratudha. Sistemii gara fuulduraatti sistemiin diriirfatu hawwii saba Oromooti gadaan. Malee inni isaanii poolitikaadhaaf itti dhimma ba'anii gadaa ijaarraa maaloo jedhan isa callu madanii haasa'u dhiisisa ittiin cinqatiin isatti. Garuu dhaabi tokko of jijjiiruutu irra nama jijjiirrachuu qaba. Kanatti amannaa yaada kee yoo fixxee nagaatti tolii yaalma koo warra kan biraan immoo gashaa. Atillee galatoomii alii hajuu tokko naqimee yaadaan qaba caffeeraamis jechuudha. Hedduu galatoomii carraanaa kan nuufeetiif. Galatoomatis. Hayyee. Okay, tokko gasheen fixa boonan dadhabe. Gammachuu gammee birru. Gammee birru amma immoo reefuudhatu moo qajeeshatti abbe. Duudii keen arga amma immoo argattee. Akkam nagaa keessatti. Maalitti sii ta'uu diddee gurbaa? Maal taate? Nagaa jirtu sun akkami? Jirra alhamdulillah. Anillee gaa cubbuu isinii waliin haasa'uun natti ulfaata. Maali bookoo jedhimoo? Maal taate? Isin abbaa keenyadha, isin nama beekaadha. Galatoomi dhiise baay'ee sinarran tuulini baay'ee sin beeku amma xinnoodha. Lakki ani umuriidhaan ijoollee jenereeshinii ammaa keessa jiranidha. Ani wanti jechuu barbaadu akka nama tokkootti dhimma adda bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkatuu fi hin hiikkatuudhaan wal qabatee addi bilisummaa Oromoo bara 1991 yoggaa meeshaa hiikkatu dhiibbaan sababa irra ga'eefidha kan inni biyya gadhiisee ba'e. Kanaaf amma Jaal Daawud Ibsaa meeshaa hin hiikkannu yoggaa jedhanii ani isaaniin nan deeggara. Maaliif uummata Oromoof isaan akkuma isin jettanii firoonti yookaan addadha. Kanaafiyyuu isa meeshaa hin hiikkannu jedhan kana utuu ammayyuu cichanii irratti hojjetanii ani gaariidhaan jedha akka kootti. Maaliif amaanaa guddaa irraa qaba uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa.
Kanaafiyyuu meeshaa hin hiikkannu isa isaan jedhan kana ani akka nama tokkootti nan deeggara. Maaliif uummanni Oromoo addi bilisummaa Oromoo hamma meeshaa hiikkatee akka barsa 1991 achirratti ilma ko achirratti wanti sii galuun irra jiru hin hiikkannu yeroo jedhani haa jedhani garuu sababa isaan dhiyeessantu determinii godha. Sii galee amma sila na dhaggeeffatteettaa jalqabarraa kaastee sababa isaan dhiyeessuu danda'ani ilaa mootummaa keessan jalatti uummati karaa Benishaangul dhumaa jira. Oromootu dhumaa jira. Karaa Harargee dhumaa kana kan gaggeessaa jiru adda bilisummaa Oromoo siin fixa dhaggeeffadhu. Karaa Baalee dhumaa jira. Karaa Harargee dhumaa jira. Uummati jenoosaayididha. Akkuma sanyii duguggaatu irratti deemaa jira. Mootummaan dhaabuu hin dandeenye. Oromiyaa poolisiin dhaabuu hin dandeenye. Xiyyiitii shan fitee ofiisaatii iyyuu du'aa jira. Gaarantii maalii qabna nuyi? Warri akkasittiin uummata keenya fixaa jiru dhufanii asitti nu fixuu danda'u. Isheenuma difeendii ittiin of goonu iyyuu nurkaa fuutanii maal taana isinoo difeendii nu gochuu danda'u. Saba keenya kana jedhanii arguu gochuu danda'u. Hin hiikkannu jechuudhaaf rakkisaadha. Maaliif agriimentiin nagaadhaan biyya tokko keessa jiraanna mootummaa kana jalatti hojjenna jedhee eega galeeti seeratu seera addunyaatu akkasuma. Opposiitioniin tokko yeroo seenu qawwee lafa kaa'ee hundumtuu qawwee lafa kaa'aniitu dhufanii wajjin hojjetu. Seera garuu special keeziidha kan Oromoo. Keezii kana dhiyeessuu danda'u. Yoo kanaa gadi immoo international observerii waamuutu irra jira. UN'n qawweedhaan gidduu galuutu irra jira. Saba keenya protecti gochuu hin dandeenye humna hin qaban jarri kun. Si galaa? Kana akka sababa kana dhiyeeffachuu danda'u malee amma no jechuun irra no jedhanii sababa no jedhanii dhiyeessanii konviinsii gochuu danda'u irra lammaadhuma faariyyuu akka saba isaanii difeendii godhanii jechuudha. Haa ta'u poolisiin Oromiyaa hanga amma karaa seera qabeessaan meeshaa hidhatanii biyyattii keessa jiraachaa jiranii saba Oromootii fi bu'aa maalii buusanii fudhaa laalaa gara Harargeetiin yoggaa Somaaleen uummata Oromoo irratti dhiibbaa gaggeessanii uummatarraa diina kana qolachuu hin dandeenye Wallagga fudhaa Benishaangul Gumuz mandii keessaan hanga Najjootti dhufanii asiin Naqamteedhaan yoggaa isaanii uummata irratti miidhaa gaggeessanii poolisiin Oromiyaa uummata kana faana dhaabbachuu hin dandeenye. Maaliif meeshaa gahaa hin qaban? Poolisii Oromiyaa meeqatu dhaqee wareegame iddoo sanatti? Kanaafiyyuu ani ammayyuu wanti isinitti himuu barbaadu addi bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkachuu isaatti ani hin gammadu akka nama tokkootti. Maaliif uummata Oromoo eenyuyyuu gammadu? Eenyuyyuu gammadu? Addi bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana golee Oromiyaa arfanuu keessa jira. Dhaggeeffadhaa isinitti himaati. Kanaafiyyuu mootummaan OPDOs ta'uu TPLF akkasuma Gimboot torbaa sodaa guddaa isaan qabanii adda bilisummaa Oromoodha. Maaliif uummata miliyoonaan jirantu dhaaba kana faana hiriiree jira. Kanaafi sodaa guddaan amma jiru adda bilisummaa Oromoodha. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Kamaal galchuu muuduun isaanii OPDO fi waa tokko waan godhu hin qabu. Gochuus immoo hin danda'a. Maaliif yoggaa jettanii kana duras Kamaal galchuu ergama isaanii fudhateetudha kan inni gara Eertiraa dhaqe. Garuu itti milkaa'uu hin dandeenye ergama sanatti. Ammas Kamaal galchuu muuduun isaanii adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaafidha malee Kamaal galchuu fi yaadanii miti. Ani kana caalaa uumaa dubbachuu hin danda'u. Yoon dogoggore qaban isiniin jedha. Dogoggore yaada ilma koo yaada abbaan fedhe yaada isaa dhiyeessuu danda'a. Mirga keessa waa tokko ittiin seexayin maaliif akka jedhamu waan barbaade haasa'e mirga keetti kun akka nama tokkootti mirga qabda. Abbaan fedhe haasa'uu danda'a. Nama hin arrabsin, arraba hin darbiin, arraba baalagee hin haasa'inaa. Ijoollee seenaa of eeggadhaa, arraba keessan of eeggadhaa. Maaliif namni ormaas nu ilaala bara. Nu taazzaba. Oromoon kun baalageedha. Attamitti guddisee warri isaanii nuun jedha. Namni amaara meeqa jira amma kan kana dhaggeeffatu. Diqaalaa meeqa saddana keessa jira kan dhaggeeffatan. Dhaqanii fuudhanii jarri kun kaalcheeriin waan qabduu nuun jedhu. Arraba tattaane wal gorsaa walitti himaa waa'ee arrabaa kana irratti hojjedhaa. Haa ta'u. Safuu qabna nu safuu keenya of eeggachuu barbaachisa. Galatoon maasalaam jedha. Nama tokko duwwaa fidee maasalaam egaa innumati.
Deebisaa wayyeessaa moo ijoollee? Okay, deebisaa wayyeessaa. Deebisaa wayyeessaa. Neetwoorkiin keessa hin hojjetu taanaan isiniin ari'a ijoollee. Dafaa galaa. Deebisaa. Neetwoorkiin keen hojjetu haa? Gudiidhuma jiran. Okay. Kan biraan immoo fida. Yaa dhugaa jette I'm sorry namicho. Karim na sirreessite yaabbe dhugaa keeti. Dikaalaan jedhini dhugaadha dhugaadha. I'm really sorry Karim. Jechuun narra hin turre. I'm sorry. I apologize for that. Arrabarraa namichu caatte gurba. Yeroo naa rukkas. Afgaaf. Caffeeraan isin turre danarra hin bahee naan jedha tokko. Karim maal kofaltaa abbee dhugaan siin jedhaman. Ani balleessaa godhee naan dafeeruman shat jedha. Hin jiru waan akkasii qalliin. Umar Aliyyi kottu inni tokko dideera. Hankeen didee gurbaa baay'ee. Eewum gashammaa. Deebisaa wayyeessaa. Yaabbis kottu haa. Annama daqiiqaa tokko caalaan eegu. Hin galti taanaa hin galtu kana gadi hin baatu bakka. Hin danda'u taa'aa bulu. Biraan kam? Aliyyi natti ergite? Aliyyi. Kunoo amma okay koo gurbaasa sanan baasa. Aliyyi kottu laa. Si erge gaammas immoo. Kana booddee nan dadhabe nan rafan. Hin galtan taanaan. Ali caffeeraa miti bo. Aliyyi gali kaa. Belaa neetwoorkii si didee agarte kunoo numa turta kaa inuma foqoqa neetwoorkiin kee kun lafarra foqoqaa jira gurbaa. Hin hojjetu. Jedhi gaa nagaatti taa'eeti. Yaabbis kottu kun kottu. Aliyyiin hin dide mokkoreera baay'ee yaalee. Baabbilee maal jettati justice for caffeeraaf cammeeraaf hin jiru asirra fayyaa qabdaati. Si erge ijoolleen kun maal taate fayyaan qabdu ijoolletti hin jiran. Okay. Deebisaa wayyeessaa jedhe. Deebisaa. Yaadi nuyi dhiyeessaa jirru yaaduma kana ijoollee kanarratti baay'ifnee haasaa jirra. Aan kana booda ani dadhabaan jira. Isin hin seentan taanaan isinitti cufeen sokkan. Dhugaadha. Ijoollee abdii umarree. Ali ammas si erge. Hin hojjetu waan hin keen hojjetu natti fakkaata. Namni nuffaa jira dadhabaa jira ijoollee. Haasaa gaarii haasofnee baay'ee haasaa gaariidha. Hundumti keessan nagaadhaan haasoftanii namni haareen jiru namni wal lol hin jiru. Barachuudha wal barsiisuudha kuni. Wal barsiisuun nurra jira. Gaaffii gaafadhaa gaaffii wal gaafadhaa yeroo hundumaa baradhaa immoo gaaffii dubbii qotuudhaaf lola barbaaduuf utuu hin ta'in gaaffii kan isin gaafattanii waan isin hin galle barachuudhaaf ta'uu barbaachisa. Yeroo hundumaa barnootaaf gaafadhaa. Namni addana irratti namni hundumaa deebii hundumaa namni qabu hin jiru. Namni deebii hundumaa qalqallootti baatee deemu addana keessa hin jiru. Hundumtuu hamma danda'u yaala.
utuma qaqqabannu utuma bitintirru ishee dhugaa bira geenya. Namni ani authority-dha hundumaa nan beeka namni jedhu hin jiru addana keessa. Namni tokkoyyuu hundumtuu jooraadhuma jawwaraadhumatu deebii tokko bira ga'a. Kanaafi qaqqabataadhuma bira geenya abshir. Yooyyaa harka fuun. Yooyya. Jedhi gurbaa. Akkam. Eenyuati? Nagaa akkam. Gadaadha. Ana gadaa kan jedhu. Haasa'e gaa. Yaada tokkoon qaba. Tole. Yaada yeroo ammaa deemaa jiru kana keessatti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru kun waa'ee nama baay'ee suukaneessudha. Oromoon safuu qaba. Fakkeenya guruupiidhaan wal ijaaranii jiran keessan jechuudha. Duulli amma banamaa jiru duula duraanirraa kan fuula jijjiirrateedha. Duulli ammaa kun duraan kallattiinaan ol bahee eenyummaa walirratti dhukaasaa, wal arrabsaa, wal xiqqeessaa. Ta'ammaa kun immoo sooshaal miidiyaa irratti wal xiqqeessuudhaaf deemaa jira. Gaafa kana ta'e jijjiiramni Oromiyaa nu hawwini sun hin jiru jechuudha. Dhalli kan nu barbaannu kan kaleessallee qabsaamaa tureef dhugaadhaa fi dhugaan sun immoo biyya keessatti haa deebitu jedhanii uummanni waliigalee deebi'aa jira. Biyya keessatti deebi'uun Oromiyaa bilisoomsuu hin danda'u. Oromiyaa kan bilisoomsuu danda'u quuqama isaatiif yookaan immoo rakkina isaa kan furu yoo ta'edha kan Oromiyaan bilisoomuu dandeessu. Kottaa dabalamaa jedhamee erga biyya keessatti yaamame rakkoon adda addaa kaka'aa jiru jira gara sooshaal miidiyaa kanaan dhufee kun immoo aangoodhaaf fiigaa kun immoo jireenya mataa ofiitii fiigaa kun Oromiyaa bilisoomsuu hin danda'u. Kan barbaadamu gabrummaa jala kan nu baasuu danda'u yookaan immoo gocha sirna hadhaasan jala kan nu baasuu danda'u tokkummaa dhugaa qabu. Daandii dhugaa qabu. Oromoon tokkichi kuni paartilee adda addaa qabaachuu rakkoon qabu. Namoota adda addaas deeggaruu rakkoon qabu. Garuu eenyummaa Oromummaa fi Oromiyaa irratti dirqama guddaa qaba ilmi Oromoo tokko. Dhugaadha. Amma wanti nu eegaa jirru Lammaa fi Abiyyi irraa bilisummaa eegaa jirra. Lammaan nama tokko, Abiyyis nama tokko. Kaabiyyi jalatti jirutu Oromootu sirna kana jabeeffachuu qaba. Abashaan maal godhaa turte? Gaafa Minilik akkuma jiruudhaan qawwee irraa hiikkachisee uummata Oromoo facaasee ture. Uummata Oromoo egasii booda sirna gabrummaa jalatti kufe. Har'a qawwee hiikkadhaa warra jedhaa jiru kuni boru fuula jijjiifatee sirni kun yoo jijjiiramee dhufee Oromoon ganaa ulee murachuudhaaf deema jechuudha muka barbaada jechuudha qawwee harkaa baase. Har'a wanti godhamuu qabuu fi gaafa isaan biyya keessatti deebi'anirra dubbatamaa ture waan kana labsaa turte ijoolleen gara sooshaal miidiyaati. Gochi kun maaliif deebi'aa isaan maal barbaadu biyya san keessatti sirna wayyaanee fi sirna viidiyoo san ijaaruu barbaadu. Warra achi keessa duraan adda bilisummaa Oromoo bara nama jaarraa 27 qabsaa turedha. Nama dhugaa qabudha. Nama dhiiga meeqa dhangalaasedha. Nama biyya ollaa taa'ee kutannoo bofa waliin ciisee nama qabsaa turedha. Har'a garuu sirna kanaaf inni teessoodhaaf godhu kan deemu ta'e qaata teessoo qabataa ture. Teessoo fi miti dhugaa Oromiyaatiif deemaa jira. Dhugaan Oromiyaa immoo ilmaan Oromoo hunda keessa jira. Ilmi Oromoo gaafa Finfinnee akkasitti wacee bahisan adda bilisummaa Oromootiin baanee beeki. Oromummaa fi Oromiyaa dhabbaye. Wareegama kafaluudhaaf biyya isaa bilisa baasuudhaaf. Har'a nu sooshaal miidiyaa irratti ilmi tokko wal ijaaree guruupiidhaan haati takkaa abbaan takkaa naannoodhaan kutaadhaan wal qooduun gandummaa isaa mirkaneessaa jirra jechuudha gara sooshaal miidiyaatiin. Inni kun jijjiirama Oromiyaa hin fidu. Jijjiirama Oromiyaa kan fidu tokkummaa utubaa qabu. Qeerroo duubaa dhufuuf fakkeenya kan ta'u wal barsiisuun wal qeequu dhiifnee diina nu achi as nutti dhukaasuu kana irratti dhukaasuu qabnan jedhaan. Kana yaadni koo. Galatoomi waaqayyo si haa eebbisu. Jara nagaa kunoo baay'ee gaariidha yaada gaarii qabdaa. Jabaadhatis wal gorsaa harka lafa jalaatiin wal ijaaraa wal gorsaa jabaadhaa. Wal bukkee dhaabannee yoo mo'anne malee diinni wal ijaaraa jirti nurratti deebitee wal ijaaraa jirti. Kanaaf baay'ifnee of eeggachuun nurra jira. Rabbi sinaa gargaaru ma'asalaam nagaadhaan taa'e. Baay'ee fayyadtaa galatoomata. Jara nagaatti ani kana fixadhee nagaadhaan bulaa gaabbiraa walitti deebina. Jira baay'ee.